Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'as oolmaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneerra. Ana wajjin yeroo ammaa kana oolmaa Oromiyaa keessumsiisuudhaaf Usmaan Ukkumee as jira. Gama biraatiin immoo dhimmoota adda addaa irratti keessumaa haala yeroo biyya keessa jiru irratti immoo xiinxala akka nu godhanii fi keessummoota lama yookiin immoo xiinxaltoota lama qabannee dhiyaanne isaanis Piroofeesar Isqeel Gabbisaatii fi Dooktar Henook Gabbisaati. Egaa hanga dhumaatti nu wajjin tura kan isin jedhu gama kiyyaan Andajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin immoo Fara'aan Abdul Salaamis nu wajjin jira. Usmaan. Talagaa Andajanee galatoomii anis gama kiyyaan daawwattoota keenya naga gaafachaa oduu oolmaa Oromiyaa jalqabna. Egaa jalqaba irratti ana Cinaaqsan Araddaa Qobboo Biiqqaa jedhamutti lola ammaan kana geggeeffamaa jiruun hawaasa aanicharraa namoonni lama yoo wareegaman sadii madaa'uu jiraattonni OMN itti himan. Haaluma wal fakkaatuun Araddaalee Turqeelloo fi Agaadiin jedhamutti humna addaa poolisii naannoo Somaaliitiin manneen jiraattota baay'een ibiddaan barbadaa'uun himamee jira. Lola kanaan dura geggeeffamenis jiraattonni zoonii Makkanniisaa jedhamuun beekamutti Araddaalee Marar, Haamaa, Turqeelloo fi bakka biroo irraa baqachuun gara magaalaa Cinaaqsanitti ol dhufan wayita ammaa rakkoo jabduu keessa jiraachuu isaaniiti. Waliigalatti jiraattonni aanaa Cinaaqsan beelaa fi dheebuu dadhabachuun cinatti duula isaan irratti geggeeffamaa jiruun guyyaa irraa guyyatti wareegamtoota awwaalachuu, madoo waldhaanachuu fi qe'ee qabeenya isaanii irraa dhiibamuun akkaan hammaatee jira. Bulchiinsa Oromiyaattis akka isaaniif hin birmanne eeranii uummanni Oromoo bakka maraa bira akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Egaa akka jiraattota dubbifnee waliin daawwannu. Muudamuu waraanaa bifa haaraa waan ta'e kanneen duraan turan geggeessuu irratti maal yaada kam qabdan keessattuu nagaaf tasgabbii aanaa Cinaaqsan dhabame irraa wal qabateeti. Aanaan Cinaaqsan irraa hanga har'aatti dhiiga bu'aa jirti. Hanga har'aatti dhiiga bu'aa jirti. Har'a kaleessa Araddaa Agaajinii fi Turqeelloo irratti waraanni ture manneen achitti guubame. Har'a immoo Araddaa Qobboo irratti kan baname waraanni Araddaa Qobboo Biiqqaa jedhamtu irratti waraanni banameeti gootonni keenya nama lamaatti nurraa wareegame. Wareegaman maqaan isaanii Mahamad Ahmad Kabii jedhama tokko immoo Mahamad Nuuree Aadam jedhama. Nama lameen kanaatu nurraa wareegame. Har'a amma rakki isaanii amma karaa magaalaa Cinaaqsanas deemaa jira. Kan madaa'an garuu nama sadii tokko Naasir jedhama maqaa abbaa isaa yeroodhaaf ni irraanfadhee tokko immoo Jamaal Usmaan jedhama. Inni sadaffaadha Mahamad Umar jedhama. Sadeen kanaan irraa madaa'ee kanaaf ila hanga har'aatti rasaasni dhaabbannee uummanni ila hanga amma lubbuun nama dabaraa jirti. Ila hanga har'aatti rakkoo ammaa ta'an jirtee Cinaaqsan. Makalakaalaan itti dirmachuu dhabee yeroo dheeraa sommanaan walitti fuudhanii eega booda araddoonni walii dirmateeti kan amma suuruu danda'e. Ambulaansiinis magaalaa keessatti irraa amma dheetee amma reeffaa fi maddoo sanas fuudhaa jirti. Kanaaf haala kana keessa jirtee Cinaaqsan. Gama isaaniitiin yookaan weerartoota Oromiyaa weeraruudhaaf dhufan irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Gama isaaniitiin hanga ammatti namni wareegame nama sadii jedhameeti afaaninitti himama malee hanga sana hanga sin jennee waan adda baasnee beeknu hin qabnu keenyuma qofa kana sudhanne kana beekna malee isaanirraa kan amma dura hanga beeknu hin jiru. Kanaaf ilaa hanga irratti yeroo dabarsan gaafa geellaa irratti namni jirra jalqabee ilaa hanga irraa rasaasa hin dhaabbanne garuu hedduu rasaasaan namni keenyas wal qabatee waan jiruuf gaafa isaan rasaasa dhokaasan yoo namni keenya madaa'u baate hedduu dubbachuu illee hin jiru. Garuu ammoo yeroo kombaanni boostiin kanatti arraas akkanatti seenanii lubbuu namaa kan akkanatti qaqqaalii kana galaafachuun kun waan nama ajaa'ibsiisu. Humna guddaadhaan gara shiggimsaniin karaa faafam kaje'amtu kataaniitiin achirraan yeroo seenanii lubbuu nama kanaa galaafachuu danda'an jecha. Poolisiin Oromiyaa naannoo san hin jiru wayita haala gaddisiisaa kanaan ta'etti hawaasni ajjeefamuu fi madaa jiru kanatti. Poolisiin Oromiyaa Fatnoon Oromiyaa aanaa kanarraa baasanii jiran duraan kaampii qofatti qabanii makalaakaan eegaluu fayyisaan baasee jira. Poolisiin ammoo normaal poolisiin keenya ka lookaal poolisiin akka namni dirmatu hin jiru. Milishaan keenya ofuma isaatiif diinee dura dhaabbateeti uummata hidhatee liyyuu poolisiidhaan lolaa jire malee milishaan keenya wallaahi haala hammaataa keessa jiran bakka. Gaafa isaan ni dirmanna jedhanii asii dhaqanitti lubbuun namaa hedduun baate waraanni kan Soomaaliif bisan karaa olaanaa naannoo Soomaaliitti keenya immoo milishaa qotee bulaa keenya haalaan bakka rakkoo hammaataa keessa jiran jechuudha. Ammallee araddoota akka Marar, araddoota akka Turqeelloo, araddoota akka warra Haamaa ka jedhamu zoonii Makkanniisaa keessatti uummanni buqqaanii kan mana
ijoolleen dargaa bu'ate hundi isaan kaa'anii iddoo takka walitti qabamanii jiranii araddaan mara rakka jirutti qabeenya isaanii dibootaaf horii karaa magaalaa fidatanii as keessatti baqatanii jiran. Kanaaf uummanni waggaa kanaaf roga kanatti oomisha takka hojjetanii hin jiran. Wanni isaan oomishatan takka hin jiru. Karaa takkaan diina irraa eeganii halkarratti bibir qaadiraa bulanii diina bira dhaabbatanii ooyiruu dalagachuu hin dandeenye. Inni biraa makalaakaa biraa bakotan qawwee nurraa guuran jedhanii qawwee kana meeshaa sana biraa dhoofachaa jiranii. Makalaakaan qawwee irraa guure taanaan ammoo uummanni keenya qawween harkatan. Somaaliin ammoo yeroo sanitti immoo saaree fidattee dhufti waan ta'eef uummata keenyaaf ammallee rakkoo hammaataa kan jirra jechuudha. Akkaana dhina sanitti rakkoo hammaataa. Mootummaan naannoo Oromiyaatti filaa hanga ammaa wanni dubbate hin jiru. Afaan yeroo takka dubbatee achumaan callisee fannoon Oromiyaa wanni gatar galis hin jiru. Makalaakaan ammoo halkan hin baatu. Jalatti halkan waa hunda fitattee ganam subiidhaan rabbanti waan ta'eef makalaakaan halkan harkattaa hin deemtu. Eega lubbuun namaa baate booda kan bakka san dhaqan hedduu san ga'uu danda'an. Kanaaf haalli cinaqsamtee jiru haala hammaataa bakka lubbuun ilma namaa bilaasitti bahaa jirti jechuudha guyyaan guyyarran ammallee dhiiga bu'aa jirti jechuudha anaan jiru. Bifa kanaan akkamitti biyya ofii irra jiraachuun danda'ama ree eega duulli kallattiiwwan garaagaraatiin haala kanaan haala kanaan biyya ofii irra jiraachuun haalaan ulfaata gaa lubbuun kan kee wareegamteetuma daangaa kee irratti lafa kee irratti qabeenyi kee irratti yoo wareegamte ala wareegamu malee bakka wanni biraa kan jiru hin jiru yoo nifiniin bakka dheettee isa deetta lafa kee irraa bakka dheettu hin jiru waan ta'eef bakka wareegamu qofa akkitti jiraatan bakka halkanii guyyaa bakka hiraarameetuma qotee bulaan hiraaramee jiraachuu jira arginu hin jiru malee haala maataa kan jira silaa wanni kun falli kan harkatu inni naannu fatuman gaafa yeroo as jirtu sanitti kaambii kophaatti qabanii makalaakaan kaambii kophaatti qaba yeroo fatuman as jirtu san wanni asirraa cuqun iddoo hin jiru ture wanni ni dubbatu hin jiru ture amma goroo fatuma buututti asirraa kaasu qabdinyeeni makalaakaan eega kaase haalli tokko hundi mijjaa fi akka fadhanitti fi poolisiin miskiinan keenya irratti duulaa jirti waan ta'eef dubbiin rakkisaadha haalan. Egaa Usmaan situ gabaase oduu kana Cinaaqsan yeroo baay'ee namni mana du'ee namni mana madaa'ee kan jedhu oduudhuma dabarsina. Waa'een Cinaaqsan kunii fi keessattuu Harargee bahaaf dhiyaarratti weerarra adeemsifamaa jiru kuni akka laayyootti ilaalamuu akka hin qabnedha. Namoonni baay'een kan nutti dhaamaa jiranii keessumaayyuu namoonni gadi baanitu dubbannaa dhimmi kuni. Baay'ee yaachisaadha jechaatu jira akkuma beektu waggaa lamaan dura weerarri kun Harargee bahaaf dhiyaarratti kan baname amma yeroo dheeraadhaaf itti fufee jira. Usmaan nama du'eef nama madaa'e lakkaa'uudha gamatti wanti qabatamaa tokko wanti yeroo dheeraaf turu nagaan tokko dhufe malee naannoon sun sodaachisaadha kan jedhantu jira. Kanarratti ati maal dhageesse? Kanuma kan wal qabatee egaa komiin gurguddaan amma jiraattota aanaa Cinaaqsan irraa akka odeeffannee mul'isutti yeroo uummanni haala kanaan ajjeefamu akkasumas madaa'uu fi qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqifamanitti mootummaan Oromiyaa bira dhaabbachuu dhabuun keessumattuu ammoo achiin dura durfamee komaand poostiin wal qabatee poolisiin Oromiyaa naannoo sanarraa kaafamu humni korabittinneessaatis achirraa kaafamu hagni jiran ammoo milishoota aanaa yookaan gandaati. Isaanis meeshaa waraanaa kanarraa hiikame ta'uu fi jiraattonni naannichaa harka qullaa hafutti baay'ee yaaddoo fi komii guddaa isaaniitti ta'ee jira. Kanumaan wal qabatee ammoo guyyaa dheengaddaa waajjirri bulchiinsa OPDOdha akka ibsa baasee quba qabna. Kunis daangaa irratti wal dhibdee uumamaa jiru irratti tarkaanfiin fudhatamaa nagaaf tasgabbiin uummatichaa ni dhugooma kan jedhudha ibsi waajjira OPDO irraa bayaa ta'u malee hagammaatti tarkaanfiin fudhatames hin jiru ajjeechaan uummata Oromoo dhaabbachaa hin jiru weerarris akkuma itti fufeetti jiraachuudha kan jiraattonni nutti himanii nutis gabaafne jechuudha Dajanee. Gaariidha Usmaan akka warri naannoo sana sirriitti beekan dubbatanitti Cinaaqsan Jijjigaarraa kiiloomeetira 27 caala fagaattee hin argamtu kanaaf fuulduratti kan miidhamaa jirtu keessa tokko gara biraatiin immoo buffer zone yookiin immoo naannoo silaa waraanni mootummaa to'ata jedhamee kiiloomeetira 50 gamaa gamasitti akka diriireetti himama garuu uummanni achi waan nutti himanii jiraattonni naannoo sanaa kan nutti himanii daangarraa liyyuu poolisiin fi makkalaakayaan jedhanii kiiloomeetira 5 fagaatanii akka hin jirre qindaa'inaan weerara kana banaa akka jiranidha. Mee dhimma kanatti egaa gara booda irratti Profeesar Isqeel Gabbisaa fi akkasumas Dr. Henook Gabbisaa yaada akkatti kennan goona. Usmaan otoo gara Harargeetii hin deemin gara biraatiin immoo yeroo dheeraadhaaf fi uummanni jiraattonni naannoo sana jiraatan kan sabaan
Somaalee ta'anii naannoo Harargee lixaa kana gadhiisanii sababa hin beekamneen gadhiisanii akka bahaa jiranidha keessa asin nu bira galgala yeroo ta'etti kan odeeffannoon na bira ga'e. Kuni kan ta'e Harargee lixaatti iddoo Milqaayyee jedhamu sirriitti dubbise. Iddoo sana ka'aniiti halkan makiinaa shaniin yoo isaanii miliquudhaaf gara biraatti deemuudha jedhanu keessattuu naannoo Baabbilee keessa darbanii. Yeroo isaan darbuudha jedhanii bordoddeetti akka ittifamanidha. Makiinaan amma tokko darbe garuu amma tokko akka ittifameedha. Naannoo suni maaliifi namoota nagaadhaan naannoo sana jiraachaa turanii baasuudhaaf achi keessaa dhoksaadhaan halkaniin makiinadhaan baasuun akka barbaachisee namoonni hedduu fi maal akka ta'e nuun gallee kan jedhu jira. Egaa mee gara lixa kibba Oromiyaatti darbina egaa Usmaan akkuma yeroo baay'eetu gabaasaa turte keessattuu naannoo Gujii keessatti waraana guddaatu yeroo ammaa kana adeemsifamaa jira. Akka odeeffannoo achi argadhetti nama achi dubbisetu jira. Egaa aanaa keessattuu Gujii lixaa aanaa Galaanaa jedhamu keessatti lola adeemsifameen yeroo gabaasni sun dhiyaatetti yoo xinnaate namoonni sadii ol madaanii akka hospitaalatti yaalamaa jiranidha. Gara boodatti immoo oduu amma na dhaqqabeenii achuma Gujii lixaa aanaa Surroo barguddaa jedhama natti fakkaata. Nasirreessi Usmaan naannoo sana waan beektu waan ta'eef ammas yoo xinnaate namoonni lama akka madaanidha. Kunis egaa akkuma naannoo Affaarii fi naannoo Somaaleetti poolisii addaa leenjisuudhaan waraanni wayyaanee uummata keenya irratti bobbaasee turetti ammas gara Gujii kanatti keessattuu poolisii addaa naannoo kibbaa leenjisuudhaan nutti ergee jira kan jedhutu jira. Mee jiraataa naannoo sanaa dubbiseera garasitti haa darbinu. Hello, Oromiyaa kibbaatti keessattuu zoonii Gujii keessatti lolli adeemsifamaa jira kan jedhu dhaga'eeti kanan bilbilee keessumaa poolisiin addaa naannoo kibbaa kan wayyaanedhaan hoogganamu uummata keenya irratti walaana banee jira kan jedhu odeeffannoo dhaga'een bilbilee. Mee kanarraa maal fakkaata? Guyyaa irraa kibba Oromiyaatti godina Gujii lixaa aanaa Galaana gandoota akka Tooree, Shaamollee Odaa fi Siixeessa jedhamu keessatti lola cimaa wayyaaneen qindeessiteen poolisii liyyuu haayilii sabaa sablammoota uummattoota kibbaa fi nagedee wajjin ta'uun uummata Oromoo Gujii irratti lola banuudhaan uummattoota Gujii irratti midhaan rasaasa rukutamuu namoota sadi irratti dhaqqabee ture. Isaan keessaa namoota akka Ji'oo Arbaa kan jedhamu aanaa Galaanaa ganda Shaamollee Odaarraa Alamayyoo Bibbidaa kan jedhamus aanaa Galaanaa Tooree irraa akkasumas Dastaa Bunoo kan jedhamu aanaa Galaanaa gandoota Tooree jedhamu irraa kan rukutameen amma hospitaala Bulee Horaatti kan yaalamu jiru jechuudha. Mee sababni lola kanaa maal inni akkati jettutti warra wayyaaneetu yookiin warra nageenya wayyaanee waan kan akka qindeessitti kan dubbattooti. Maal inni sababni isaanii? Sababni isaati daangaa babal'ifachuu fi akkasumas riferendeemii gaafachuu irratti kan qindaa'edha. Uummanni kun lamaan yookiin uummattoonni kibbaatii fi uummanni keenya Gujii nagaadha wajjin jiraachaa turani. Rakkoon yoo jiraates karaa jaarsummaatiin hiikkataa turani. Rakkinni nammaa kun sababni isaa maalinni? Sababni isaa kan shira wayyaaneen xaxee uummattoota nagaadhaan obbolummaa waliin jiraatu kan daangaa akkasumas lafuma duri Gedoon uummata Gedoo jedhamu kun uummata Gujii gandoo lafoota isaa keessa jiran lafa keessan jedhanii shira xaxuudhaan wantoota raawwatamedha malee wantoota biraatii mitidha. Hayyee egaa akkati jettutti wayyaaneen uummata lamaan walitti buusuudhaaf yookaan uummattoota walitti buusuudhaaf shira daangaa irratti xaxe malee rakkina uummattootatti birootii miti yookiin sabaaf sablammiitii fi kan Gujii miti naan jetta? Akkasi jedhe akkasi. Hayyee yaada naa kenniteef hedduu galatoomi. Egaa Usmaan akkuma amma argitetti waraanni kun yookiin walitti bu'iinsi kun yoo xiqqaatee torbee tokko deemsifameera gara bultii jahaati.
amma ammaatti xiyyeeffannaan arganne gara mootummaatiin kan jedhu kan achi nu gahaa jiru. Sababa kanaanii gama lachuyyuu miidhaan gahaa akka jirudha. Akkuma sila jedhee naannoo Somaalitti rakkina akkasiitu ture, gara Affaaritti akkas ture, amma immoo gara Kibbaatti yeroo baay'ee uummanni keenya daangaarra jiru akka of eeggatus karaa adda addaa itti mamaati ture. Egaa kan Gujii kuni dhugaadhumatti yeroo ammaa kana haala yaaddeessaarra akka jirudha jiraattonni kan dubbatan Usmaan. Akkuma jettee baay'inaan amma godina Gujii baaf lixaa irratti rakkoon kun baay'inaan deddeebi'aa akka ture nutis gabaasaa turre. Keessumattuu baroota 2016 dhumarraa kan jalqabe duulli kun godina Harargee dhiifama Harargee bahaa aanaa Qumbee irraa kan jalqabe haa ta'u malee egaa godinaalee 5 irratti gaggeeffamaa kan jiru. Fakkeenyaaf godina Harargee bahaa, Harargee lixaa, Baalee, Booranaaf Gujii irratti bal'inaan. Kun kanumaan osoo jiru immoo gara Affaarittis akka lolli guddaan gaggeeffame lubbuun namoota hedduu akka darbeedha kan odeeffannoo nu dhaqqabe. Amma immoo bifa haarawaan godina Gujii aanaa akka fakkeenyaa fi aanaa Hawaa Galaan irratti jalqabuun Surraa, Bargaddaa, bakkoota gandoota jedhaman irratti lolli ta'uun yeroo irraa yerootti rakkooleen kun gaggeeffamaa jira. Kun ammoo duula bal'inaa bifa haarawaan amma bara kana eegaleedha. Yeroon kun ammoo yeroo itti muummichi ministeera Oromoodhaa Dr. Abiy Ahmad dhalataan Oromoo ta'anii itti filamanitti yeroo bulchiinsi Oromiyaa waa'ee uummataaf Oromiyaa irraa baay'inaan ni dubbatu jedhamee obbo Lammaa Magarsaa itti eeggamaa jirutti rakkoon daangaa kun ammas fala argachuu dhabuun baay'ee jiraattota naannichaa yaaddoo guddaa keessa seeneera jechuudha. Egaa kun kanumaan osoo jiru ammoo waa'ee keessattuu muudama jeneraalota Harawaatii fi akkasumas jeneraalota kanaan dura irraa gabbu'anii wal qabatee haalli amma magaalaa Mooyyalee keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Eeguma Gujii wal qabatee jechuudha. Kana jechuun jeneraalota waraanaa kan aangoo irraa buufamanii fi kanneen muudaman ilaalchisee humni addaa poolisii naannoo Somaalee magaalaa Mooyyalee buufatee jiru gadda keessa jiraachuu jiraattonni naannichaa kan OMN itti himanii battalaa jeneraal Saamuraa Yunus sooramaan geggeeffamuun bakka isaanii jeneraal Saaree Mokonnin muudamuun dhagametti wadartoonni abdiillee akkaan yaaddoo keessa seenuu isaaniiti kan odeeffannoo nu dhaqqabe. Alaabaa bulchiinsaa naannoo 5 fi kan federaalaa magaalaa Mooyyalee keessatti gadi buusanii gadda isaanitti dhagame ibsachaa akka jiranidha. Kun kan agarsiisu walitti hidhatiinsa cimaan jeneraal Saamuraa fi humna addaa poolisii naannoo Somaalee jidduu jiraachuudha kan jiraattonni naannichaa nutti himan jechuudha. Odeeffannoon kun amma kan achirraa nu dhaqqabe. Nutis kana bu'uura taasifachuun jiraata magaalaa Mooyyalee tokko dubbifnee irraa walumaan dhaggeeffannee walitti deebinu. Akka jiraata magaalaa Mooyyaleetti haalli amma filamiinsa yookaan muudamiinsa waraanaa bifa haarawaan muudamee fi kan duraan ture irraa bu'uu ilaalchisee maaltu isinitti dhagama akka jiraata magaalaa Mooyyaleetti? Waan ajaa'ibaati ganam kana agarre alaabaa isaanii saniiti kana Itoophiyaallee gabbuusee turte akka waan namni irra du'e. Kamtu gabbuusa alaabaa? Warra mootummaa naannoo 5 isin jettu kana abdiilleen duraan makkeen irraa bobbaasaa ture jechuudha. Alaabaa naannoo isaanii gabbuusan jechuudha? Alaabaa naannoo 5 fi kana mootummaa federaalallee gabbuusite. Magaalaa Mooyyalee keessa immoo? Maaliif? Akka waan namni irra du'eeti erga samoora jijjiiran jetteeti eegasii makalaakayaan dhuftee akkisiin sirreessitu tolchite ganama kaleessa deengadda ammoo jaarolee Oromoo Booranaa namtichama itti gaafatamaa raayyaa ittisa kan naannoo magaalaa Mooyyalee jirtan namatti ergaa turte. Nuti amma araara barbaannaa nagaa barbaannaa walitti nu fida nu araara keessan barbaannaa jetteeni turte. Ergasii jaaroleen nuti lolli keenya lola nuuf isin gidduu jiru miti kan Oromoo guutuu waan ta'eef kan Booranaa qofaa miti. Tajaajila ta'u qaamonni lamaan gubbaarraa walitti dhufee naannoon Somaaliitiif naannoon Oromiyaa pirezidantiin lamaan walitti dhufanii achiin booda yeroo isaan nagaa buusan malee nagaan nuuf tiisan wajjin qabnu takkaallee hin jiru. Harki kennataa jiran jechuudha. Gari ittiin nuuf kaan hin beekanii hanga guyyaa har'aatti bakka keenya irratti lola banaa harki kennachuu didanii saamichi lafaa godhaa. Waan hedduu waan godhaa turaniif amma lubbuun dhuftee ammoo garuu ittiin uf baasan dhabaa jiran jechuudha. Tole amma qaamota alaabaa federaalaa gabbuuse kana hoo federaalli dhaqee waan tarkaanfii irra fudhate qaba? Eeyyama mootummaa federaalaatiin alatti alaabaa gabbuusuun akkamitti ilaalama? Hin qabu. Ani akka nama tokkotti ani achi dhufeen ture. Poolistaabaa isaanii jechuudha. Waajjira poolisii naannoo 5 sana ni achiin dhufeen ture. Qusaashaa wayiiti kan uummata irratti kan lakkisaa turan raayyaan ittisaas achi jira. Baay'ee raayyaan ittisa kan achi jiru hundi isaatiiyyuu bar maallaqaadhaan hojjeta. Usmaanoo maallaqa waan nyaataniif
wanti isaan dubbatan takkallee hin jiru jechuudha. Waan isaan godhan hundaa'uu duraanillee namni harka keessa qabu jira waan ta'eef wanni isaan jedhan tokkollee hin jiru. Imaajin waan amma haaromsamaan kana Dr. Abiyyi raawwate kana isaan torbee tokko dura kan dhaga'an jechuudha nuti hin dhageenye karaatti ba'anii asfaaltiitti ba'anii jechuudha. Gaafa komaan postii kaasan sanii wal qabsiisanii karaa irraa ba'anii salaatu ture hin salaannetti asfaaltii irratti osoo masginni jiru osoo namni karaa nagaan furramaa deemaa jiru saamu motora butanii fiiguu dhagaa namarraa darbatu waan akkana gochaa turanii namni keenya qeerroon keenya fi qaamni jirullee ilaalaa waan isaan godhaa jiranii akka nu jedhe wanti tokkollee kan isaan irraa fudhatan tokkollee hin jiru maaliif ofii isaaniitii harka keessaa waan qabaniif. Jeneraal Sa'aaree Mokonninii fi kanneen biroo bifa haarawaan muudamuun kun nagaaf tasgabbii naannoo Mooyyalees ta'ee godina Booranaa waliigala Oromiyaa irratti weerara gaggeeffamaa jiruuf nagaaf tasgabbiin kenna jettanii yaaddu isin akka jiraattota magaalaa Mooyyaleetti. Waa'ee nageenya Mooyyaleetii wal qabatee kan uummata kana duraanillee dudduuban jiru akka TPLF ta'e beekamaadha. Isaan TPLF keessallee ammoo waraanota naannuma waraana jiran kan jechuudha jeneraalota waraana kanaatu dudduuban jira. Ammas kan jijjiirame Samooraa qofa. Isaan ammoo kan itti wal qunnamaa turan kan ittiin uummata keenya doorsisaa turan kan ittiin uummata keenya irratti waraan banaa turan tokko lamaa miti. Saniin hundi isaaniitu iyyuu qoqqotamee erga hanga hin bahinitti hin beeknu waan walumaan eegnu nageenya dhufuuf baachallee waan amma nuti ennee eegnu. Egaa Dajanee waan kanarratti amma akka odeeffannoo magaalaa Mooyyalee irraa argannetti jiraattonni kan jedhani yeroo battalumaa Jeneraal Saamuraan aangoo isaanii irraa kaafamanii Jeneraal Sa'aaree Mokonninitti taayitaa yookaan gara aangootti yookaan muudamanii ol dhufanitti humni addaa poolisii naannoo Somaalee waajjira poolisii naannoo 5 kan magaalaa Somaalee keessa jirutti alaabaa bulchiinsa naannoo Somaaleetii fi kan federaalaa gadi buusuu isaaniiti. Haa ta'u malee yeroo kanatti loltoonni federaalaa naannoo san jiraachuu fi waan dubbatan dhabuu isaaniiti kan dubbatanii. Gama biraatiin ammoo jala jalaan manguddoota Oromootti akka manguddummaa yookaan jaarsummaa ergachuutu mul'ataa kan jedhamutu jira. Yeroo kanatti ammoo manguddoonni Oromoo naannoo Mooyyalee keessa jiraatan dhimmi kun dhimma daangaa mootummaa lamaaniiti. Kana jechuun pirezidaantii naannoo bulchiinsa Somaaleetii fi pirezidaantii Oromiyaa kan ilaallatudha. Nu kana keessa seennu kan jedhuudhaan ofirraa deebisanii. Haa ta'u malee gara jalaatiin ammoo namoota jeequu ammas qabeenya namaa fudhachuu keessattuu motorsaayikiliidhaan namoota daldalatan qabanii motorsaayikilii irraa fudhachuun har'uma kana jira magaalaa Mooyyalee keessatti. Haalli kun waa sadii qabu of keessaa hammatu qaba jechuudha magaalaa Mooyyalee keessatti. Rakkooleen jiru kana kan ammoo booda irratti ija seeraatiin alaabaa federaalaa bulchiinsi naannoo tokkoo qofa magabbuusuun akkamitti ilaalama kan jedhu Dr. Henookin irratti dubbisuu dandeenya. Haalli Mooyyalee kana fakkaata jechuudha Dajane. Gaariidha. Haala Mooyyaalee durumaan hundi keenya akkuma hordofaa turre Mooyyaalee irratti waraana guddaatu yookiin haleellaa guddaatu adeemsifamee ture. Yeroo sanas warri naannoo sana ajaja waraanaa ta'anii keessattuu afaan Oromoo warri danda'anii manguddoota Oromoo walitti qabanii dargaggoota Oromoo walitti qabanii sossobuudhaaf yaala yerootti turantu jira. Amma keessattuu liyyuu poolisiin alaabaa gad buusee ol buusee namni tokko yeroo biraa deemu waanuma akkasiiti. Keessattuu liyyuu poolisiin kun yeroo ammaa kana weerara guddaa yeroo Oromoo irratti banee jiru. Gama biraatiin immoo jaarsoliin naannoo Somaalee kan liyyuu poolisii fi abdii ilee mormanii gara Finfinneetti dhufanii nama isaan dubbisullee dhabanii torbee tokko achi turanii jiru. Gama kanaanii abbaan gadaa Bayyana Sanbatoo dhaqanii jara kana ilaalanii jiru. Namoonni hedduu galateeffataa jiru. Egaa gara mattuutti darbina Usmaan isassitu qopheesse garuu Sa'aaraa Mokonninii fi egaa Samooranii Sa'aaraanis Samooraa bakka buusuudhaaf yeroo dheeraatti qophaa'ameetuma kan iddoo sana fudhateedha jedhanii warqee kan illee jiru. Mee gara boodaatti warri haala kana xiinxaluuf jiranii Profeesar Isqeel Gabbisaatiif fi Henook Gabbisaatiif kaafna sana amma gara mattuutti nu dabarsite Usmaan. Egaa qondaalota olaanoo waraanaa kanneen sooramaan gara manaatti galchuu kanneen biraa immoo ol fiduun haga tokko biyyattii keessatti jijjiiramni mul'ataara kan jedhan ammoo jiraattota magaalaa Mattuuti. Adeemsi jijjiiramaa halkan tokkoon hin dhufu kan jedhan jiraataan magaalaa Mattuu nuti dubbifne rakkoolee nu mudataa ture hundeedhaan jijjiiruuf gaheen uummata Oromoo akka murteessaadha. Gama badhaafamaa Jeneraal Saamuraa Yuunus ilaalchisuun kan itti hin quufne ta'uu ibsanii namni kun badhaafamuu caalaa seeratti dhiyaachutu irraa eeggama jechuun kan jiraattonni magaalaa Mattuu irraa OMN itti himan waliin haa hordofnu.
Akka jiraataa magaalaa Mooyyaleetti haalli amma filamiinsa yookaan muudamiinsa waraanaa bifa haarawaan muudamee fi kan duraan ture. Egaan daawwattoota keenya sababa teeknikaa rakkoon mudatee nuuf oolchaa jechaa al tokko oduu ammaa kanarra deebi'am. Qondaaltota olaanaa waraanaa kanneen sooramaan gara manaatti galchuu kanneen biraa immoo ol fiduun haga tokko biyyattii keessatti jijjiiramni mul'ataara kan jedhan jiraataa magaalaa Mattuuti. Adeemsi jijjiiramaa halkan tokkoon hin dhufu kan jedhan jiraataan magaalaa Mattuu rakkoolee nu mudataa ture hundeedhaan jijjiiruuf gaheen uummata Oromoo akka murteessaadha. Gama badhaafama Jeneraal Saamuraa Yuunus ilaalchisuun kan ittiin quufne ta'uu ibsanii namni kun ammoo badhaafamuu caalaa seeratti dhiyaachutu irraa eeggama jechuun jiraataan magaalaa Mattuu yaada isaanii OMN itti kennanii jiru. Walumaan haa hordofnu. Akka jiraataa magaalaa Mooyyaleetti haalli amma filamiinsa yookaan muudamiinsa waraanaa bifa haarawaan muudamee fi kan duraan ture irraa bu'uu ilaalchisee maaltu isinitti dhagama akka jiraataa magaalaa Mooyyaleetti? Waan ajaa'ibaati ganam kana. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu Mattuu dhiyeessuu dadhabuu keenyaaf gama teeknikaatiin dogoggora uumameef dhiifama sin gaafanna. Egaa oduu sana yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Amma gara oduu itti aanutti darbina. Egaa Usmaan oduun itti aanu gara Wallootti nu dabarsa. Egaa akkuma beektu Walloo keessas weeraraa guddaatu jira. Sababa kanaan uummanni keenya hedduu qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'eera jedhu jiraattonni Walloo. Kanarraa kan ka'e keessattuu warri Saawud Arabiyaa keessa jiranii yoo xiqqaate gargaarsa birrii 83,000tti shalagamu walitti qabanii gara Wallootti erganiiru. Kana malees egaa uummanni keenya iddoo biraa jirulleen gargaarsan akka nu maddii dhaabbatu jedhaniiru jiraattonni Walloo keessattuu warri baate. Kana achitti immoo haalli nageenya naannoo keenya ammallee haala sodaachisaa keessa jira. Liyyuu poolisii yookiin poolisoonni addaa Affaar kan waraana wayyaaniitiin deeggaraman ammallee riphanii jiru. Kanaaf sodaa keessa jirra. Gara sanaanis nu hubadha. Gargaarsas nu godhaa kan jedhudha. Mee jiraataa baatee tokko dubbise sanatti haa darbinu. Hello, jiraataa magaalaa baatee ergaan qaba jettee bilbilte. Mee ergaan kee har'aa maali? Egaa ergaan koo har'aa qeerroon keenya biyya Arabaa Saudi Arabiyaa jiraatan garee tumsa lammiif jedhu ijaaranii qarshii walitti qabanii qarshii tilmaamaan 83,000 ta'u aanaalee hundarraa aanaalee Walloo godina Kamisee jalatti bulan hundarraa walitti gurmaanii uummata keenya sababa daangaatiin aanaa baateetti buqqa'ee midhaan nyaataa geessan. Hayyee yeroo akkas jettu aanaalee Kamisee hundumaa keessaa yeroo jettu jarri kun kan gargaarsa walitti qabanii achuma Walloo keessa immoo biyya alaati. Biyya Saudi Arabiyaa jiraatan ijoollee biyya Saudi Arabiyaa jiraatutu garee lammiif jedhu gurubbiidhaan walitti qabdee qarshii kana ergitee ammallee akkuma itti fuufetti jiran amma uummanni keenya dhaabatee qe'eetti galutti jabaannee uummata keenya dhaabuu qabna jedhanii akkuma itti fuufanitti jiran. Mee rakkoon yeroo ammaa kana Walloo Oromoota Walloo irra gahaa jiru qabatamaadha maaliin? Rakkoon yeroo ammaa kanaas jiru hongeetu jira. Uummanni keenya bishaan waan dhuguu dhabee jira sababa lolaatii fi hongeetiin rakkoo cimaarra jira. Bishaan hin qabu. Bishaan fagoodhaa waraabbatanii bakka bishaan gabbataan jiru hin sodaatan. Humna liyyuu poolisii naannoo Affaar sodaatanii achirraa karaa
bishaan jiru bishaan dhabanii hongeerra jiranii rakkina jiran rakkina warri alatti buqqeerus alakkoo keessa jira warri immoo jireenya qabus akka duraa sanitti hin jiran hongeedhaan miidhamanii horii isaanii waan nyaachisan dhabanii bishaan waan dhugan dhabanii rakkoo cimaarra jiran. Agaari dhagaa kun amma warra biyya alaa jiran Saudi Arabiyaa jiranii dhalattoota Wallooti kan gargaarsa kana ergee warra kaaniif ergaa maal qabda? Warra kaaniin akkuma beekamu Oromoon wal maleen qabu. Oromoon Walloo rakkoo keessa jira keessattuu yeroo ammaa kun yeroo bariirra geenyee jirru yeroo bariin dhiyaatte kanaan Oromoon akka walirratti hin dhiifne uummata keenya kana bira dhaabbatee uummata keenya kana dhaabuu keessatti gargaaruu keessatti qooda guddaa akka bahatu waamicha dabarsinaaf ergaa. Hayyee asumaan mee haalli nageenya maal fakkaata yeroo ammaa kana Walloo keessattuu naannoo baatee sanatti? Haalli nageenya uummanni kun turaniifaa humna jabeeffatanii gaafa uummanni keenya ofirraa qolatee isaan deebise torban lama turaniifaa humna jabaa jabeeffatanii dhufaniifaa ganda gubanii nama ajjeesanii haalli nageenya jira jennee wanni amansiisaan hin jiru. Uummanni wallolee ture suni liyyuu naannoo Affaarii fi uummanni keenya walitti waan araara hin qabneef nagoonni jira jennee waan amansiisaan qabu. Ofirrumatti eegaa jira har'a asiin sheenan jedhanii boru asiin sheenan jedhanii uummanni karaa qonna qotatu dhabee gaarumirra taa'ee ofirraa eegaa jira. Hayyee jiraataa baatee yaada naa kenniteef hedduu galatoomi. Egaa Usmaan akkuma amma dhageenye jiraattonni Saudi Arabiyaa keessa warri jiraatan ilmaan Walloo Oromoonni Walloo jechaadha. Lammiif mata duree jedhuuni gargaarsa yeroo adda addaatti godhu sana duwwaa oftoo hin taane jiraattonni naannoo sana akka of tiksaniif illee gargaarsa adda addaa yeroo adda addaatti godhaa akka jiran gabaasaatti turre. Egaa kana fakkaata gargaarsi daka'ee waan tokkotti dabaluun barbaada. Usmaan weellisaa beekamaan Haacaaluu Hundeessaa gara magaalaa bishaan gurraachaatti deemuudhaan uummata achi buqqa'eef uummata kaddoo buqqa'ee gara sangoota 11 geessee akka dhaqeedha kan dubbatamaa jiru. Gara fuulduraatti hordofnee kan dhiyeessinu ta'a. Mee faraan yoo qophiidha ta'e gara mattuutti deebi'uu dandeenye akkanatti fakkaatutti faraan qophiidha jedhee jira. Mee oduu mattuu sanaa nu yaadachiisiti Usmaan garasitti darbina. Egaa daawwattoota keenya irra deebuudhaan kan dhiifamaa gaafannu mattuu dogoggoraan mooyyalee ta'ee mul'ate. Egaa kan amma mattuu sirraa'uu isaati gara teeknika keenya Faraan Abdusalaam irraa hubannetti al tokko ammas irra deebuudhaan dhageessisaa erga mattuu irraa nu dhaqqabeen qondaalota olaanoo waraanaa kanneen sooramaan gara manaatti galchuu kanneen biraa immoo ol fiduun haga tokko biyyattii keessatti jijjiiramni mul'ataara kan jedhan jiraattota magaalaa Mattuuti. Adeemsi jijjiiramaa halkan tokkoon hin dhufu kan jedhan ammoo jiraataan magaalaa Mattuu nuti dubbifne rakkooleen mudataa ture hundeedhaan jijjiiruu fi gaheen uummata Oromoo akkaan murteessaadha. Gama badhaafama Jeneraal Saamuraa Yuunus ilaalchisuun kan itti hin quufne ta'uu ibsanii namni kun badhaafamuu caalaa seeratti dhiyaachutu irraa eeggama jechuun kan isaan OMN itti himan. Mee sagalee isaanii kan achirraa nu dhaqqabee dhageeffannu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas rakkina teeknikaa nu mudatee fi dhiifama sin gaafannaa yaalii goone turre irra deebinee dhiyeessuudhaaf oduu mattu yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Egaa Usmaan kana achitti gaazexeessitoonni keenya Kaayiroo jiranis oduu qopheessanii eegaati jiru gara boodatti. Fakkeenya fi Harargee Bahaa Cinaaksan keessatti rakkina jiru akkasumas immoo komii jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa keessattuu OPDO fi miidiyaa isaanii OBN irratti qabanii kan ilaaluu fi Shawaa Lixaa immoo Amboo fi Walisoo jidduu karaan jiru caccabuu isaati. Kanaaf kan biroo qabatanii dhiyaatu gaazexeessonni keenya Kaayiroo jiranii. Egaa amma dabareen kan keessummoota keenya har'aati. Usmaan keessummoonni keenya har'aa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi akkasumas Dooktar Heenok Gabbisaati. Haala yeroo ammaa jiru irratti yaada isaanii xiinxala isaanii nu dhiyeessu. Usmaan gaafii jalqabaa siifan kenna dabare. Haa ta'u Dajanee galatoomii. Egaa keessummoota keenya jechuullee baannu yeroo gara yerootti
yaadaa fi haala keessattuu xiinxala siyaasaa biyyattii irratti ibsanuu kennuudhaan kan beekaman Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi akkasumas Dooktor Henook Gabbisaa gara toora iskaayipiitiin argamuu keessaniif galatooma. Mee jalqaba Profeesar Isqeel isinirraan ka'aa mee jijjiirama waraanaa qondaalota olaanoo keessattuu Jeneraal Saamuraa Yuunusii fi bakka isaanii ammoo Jeneraal Saaree Mokonnon buusuu wal qabatee haalli biyyattii keessa gama waraanaatiin keessattuu loojistikii waraanaatiin jijjiiramni mul'atu akkasumas immoo qaamni irraa bu'e akkamiin bu'e maal hojjetee irraa bu'e qaamni ol dhufu kunoo maal hojjechuuf ta'a kan jedhu irratti mee maal hordoftan Profeesar Isqeel? Galatoomi maaliif akka ta'e himuudhaaf rakkisaadha garuu walumaa galatti waan jedhamuu danda'u mootummaan dura tures mootummaan ammas dhiibbaa karaa adda addaa karaa baay'ee dhufutu jala jira. Kana keessaati tokko maali yoo jenne mootummaan keessaatii fi humna inni itti dhimma bahu humna federaalaa kanaan iddoo baay'eetti rakkoo baay'ee uumuunsaa ummata biratti waraanni kun fudhatama dhabuusaa keessumaati immoo obbo Jeneraal Samoraadhaan hoogganamuun isaa rakkoo guddaa akkatti uumee jiruu fi akka Samoraan bu'aniif kanuma durayyuu murtiin godhameedha ture. Murtiin sun ammayyuu miti kan inni godhame gara muddee keessadha. Yookanaas immoo gurraandhala keessadha kan inni ta'e. Kanaaf hamma hojiirra oole malee waan kanaan dura murtaa'ee turedha jechuudha. Kabajaan geggeessuudhaa fi itti yaadamaadha waan ture waan yeroo dheeraadhaa fi lafarra gangalataa turetutu amma hojiirra oolee jechuudha kan isaanii. Isaan irraa ka'uun isaanii Jeneraal Sa'aareedhaan immoo geeddaramuun isaanii bu'aa qabaa gaaffiiti jettee fi akka dhageenyutti anis Jeneraal Sa'aaree kana hin beeku waa'ee isaaniis hin qoranne garuu yeroo dheeraadhaaf waraana kana keessa akka turanii iddoo gadi siiqaadhaa irraati jalqabanii guddatanii waraana TPLF keessatti ajaja fudhatanii utuu gartuun baafatanii akka ajajamanitti nama hojjetan turan jedhu. Ammas immoo kan jedhamu akka dubbatamutti heera biyyichaatiin ajaja kennamuu fudhachuudhaaf hin danda'u jedhameeti himamaa fi haa ta'u malee waraanni biyyoolessaa kan Itoophiyaa kun waraanuma kan waraana TPLF irraati kan dhalate waan ta'eef namni achi keessatti guddate, namni achi keessatti leenjifame, namni achi keessatti muuxannoo gurguddaa argate geeddarama fideetiti ajaja kennamuuf akka heerri biyyichaa barbaadutti heera sanaatiif amanamanii buluudhaan kennuudhaaf hin danda'a kan jedhu amma hin danda'an jedhanii dubbachuu irra teenyee ilaallaa garuu waan to'achuun irra jiru natti fakkaata. Rakkoon amma keessa jiru immoo rakkoo gurguddaatu keessa jira. Jeneraalonni kan mootummaa haa ta'ani malee siyaasaan haa hoogganamani malee warra keessa bulchiisaan haa hoogganamani malee bukkee isaatti immoo warri dura jeneraalota turan warri kanaan dura soorama bahan garuu gara daldalaatti cehanii keessumaa amma lafa dubbataa turre gara bahaa kana keessatti ammayyuu humna guddaadha qabu. Ammayyuu waraana sana keessaatii fi waliigaltee guddaa waan qabanii fi humna guddaadha qabu. Ammayyuu taanaan waraanni biyya Itoophiyaa suni namoota naannoo tokko irraatii dhufaniin kan hoogganamudha. Gajjallaadha jalqabee amma shaalaqaatti sadarkaa shaalaqaatti nama baay'eetu keessa jira. Kanaaf nama tokko gararraadha geeddaruun suni geeddarama barbaachisu san hin fidaayu. Jijjiirama barbaachisu sana hin fidaayoo jedhee yeroo dheeraa waan fudhatudha jechuudhaaf hin danda'ama. Yoodhuma hin milkaa'ate yeroo dheeraa waan fudhatudha. Garuu qabsoo guddaa akka inni barbaachisudha kan natti mul'atu. Sababiin isaa immoo akka nama dubbadhee waraanuma amma jiru ajaja tartiiba ajajaa kan jiru mootummaanuma keessa kan jiru iyyuu hedduu namoonni baay'een paartiidhaa fi naannoo tokkoof kan hojjetan malee heera biyyichaa fudhatanii heera biyyichaatiin kan bulan natti hin fakkaatu. Ajajaan amma dhufes immoo ajajaan amma dhufe yeroo jedhu immoo karaa siyaasaa ajajaan dhufan muummicha ministeeraa kan ta'anii dhufan kuni isaan irraati namni kun Oromoo waan ta'aniif fudhachuudhaaf hin deemu kan jedhu dhiibbaa gurguddaa achi ol gochuudhaaf danda'u hin jedha.
Warra waraana keessa ture garuu bu'aa gurguddaa immoo argate. Finfinneedha jalqabee hamma magaalaa xixinnoo irratti qabeenya gurguddaa kan qabu kuni geeddarama kan biraa karaa dinagdees dhufuudhaaf jedhu kana ofirraa dhiibuudhaaf jecha jijjiirama dhufuudhaaf jedhu baay'ee dura dhaabbachuudhaaf hin danda'u jedhee kan hin amanaa. Waan ta'uun irra jirutu ta'e hammam akka inni milkaa'uudhaaf hojiirra oolu garuu dhiibbaa guddaa akka inni qabaatu, qabsoo guddaa akka inni barbaadu, deeggarsa uummataa gurguddaa akka inni barbaadu natti mul'ata. Gaariidha mee gaaffiidhuma wal fakkaatu gara Dooktar Henookitti dabarsina Usmaan. Dooktar Henook egaa qabsoon uummataa yeroo dheeraaf adeemsifameera akkuma amma Profeesar Iskeel jedhe mee jijjiiramni amma waraana keessattii fi tika keessatti adeemsifame gara kan tikaa boodallee itti deebina. Waraana keessatti adeemsifame kuni jijjiirama barbaade sanaa ni fida jettee ilaalta. Walumaa galatti mee jijjiirama kanaayyuu mataa isaa attamitti ilaalta? Baay'ee galatoomi Dajanee. Egaan akkuma beekamu biyya keenya keessatti wantootni nama jajjabeessan tokko tokko guyyaadhaa guyyaatti akka argamaa jiran gaaffii hin qabu. Wal nama falmisiisu keessumatti jijjiirama qondaaltota itti gaafatamtoota militarii yookaan immoo raayyaa biyyoolessaa ilaalchisee wanti ta'ee hubannoo fi qalbii cimaadhaan ilaalamuu qaban fakkaata. Akka waliigalaatti jijjiirama bu'a qabeessaa fi abdii qabeessa kan gara fuulduraatti siyaasa biyya sanaa gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisu jedheen amanaan. Haa ta'uutii amantiin kun akkuma jirtu ta'e garuu shakkii fi sodaa jirus lafa kaa'uun barbaachisaadha. Jijjiiramni kun jijjiirama qondaaltotaa fi jijjiirama hooggantootaati malee jijjiirama ilaalchaa akka hin taane garuu uummannis mootummaanis beekuu danda'u ture jira. Kana jechuun maal jechuudha? Samooraa Yunus yeroo baay'ee the face of injustice, the face of repression ta'ee namni beekamu waggaa 27 kan aangoorra kan ture kun ka'umsaa qoftiyyuu akka jijjiirama tokkotti haa ilaalamu. Akkasitti ilaaluun hin danda'amu. Namoonni dhufee isa bakka bu'e garuu ammas ilaalchuma dhaaba siyaasaa fi sirna siyaasaa biyya sana keessa jiru ilaalchuma nama ilaalchuma wal fakkaataa qabaachuunsaa sodaa tokko ta'e jedheen yaada. Fakkeenyaaf biyya sana keessatti raayyaan yeroo baay'ee mootummaarra goree uummata lolaa, uummata hidhaa, uummata ajjeesaa, uummata gudeedha. Malee uummata daangaarraa diina daangaa ce'ee dhufarraa raayyaa uummata eegu ta'ee hin beekamu. Ilaalchi akkasii biyya sana keessa yeroo baay'eef hin turre. Ammas hin jiru. Raayyaan ittisaa biyya sanaa traditionally jechuudha. Mootummaa wajjin dhufee mootummaa wajjin darba. Kan uummataa miti jechuudha. Kan dhaaba siyaasaati. Raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaa keessatti kan dhaaba siyaasaati malee kan uummataa miti. Tarii jijjiiramni Dr. Abiy amma godhe kun raayyaa ittisaa keessattii fi militarii keessatti jechuudha. Abdii gaarii ta'etu jiruyyuu ilaalcha kanaan dura ilaalcha militariin kan paartii yookaan immoo kan dhaaba siyaasaa irraa gara kan uummataatti akka ce'u gochuuf carraa qaba jedheen amana. Yoo sana ta'e jijjiiramni kun jajjabeeffamee gara fuulduraatti kunuunfamuu qaba. Namnis dhiibbaa pireeshariin kan gochuun irra jiru kana booda dhaabi EPRDF aangoorra tures turuu baates dhaabi biraan dhufes mootummaa biraan dhufes raayyaan uummataaf dhaabbatu mirga uummataa kan tiksu ta'uu akka qabu gamoo kanaan uummannis pireesharii gochuu qaba jedheen amana Dajan. Profeesar Dr. Henook asumarratti gaaffii nansiif qabu bara bulchiinsa Jeneraal Saamoraa keessatti uummanni Oromoo hedduun ajjeefameera, hedduun madaa'eera, baay'een isaanii mana hidhaatti guuramaniiru, kanneen kanarraa hafan biyyarraa akka baqatanis ta'anii jiru. Labsii yeroo muddamaa si'a lammaffaaf deebi'uudhaanis miidhaan garaagaraa dhaqqabsiifamee jira. Haalli diinagdeetis sababa hoomaa waraana biyyattii to'ateef jecha diinagdeen garmalee bu'eera. Waliigalatti rakkooleen akka jabaachuu malee takka laaffateen beeku kun sirna bulchiinsa ajajaa Jeneraal Saamoraa jalatti kanneen jedhanii komatu jiru. Nama kana ammoo seeraan badhaasa kennuun alatti dura seerattuu dhiyaatamee qoratamuu fi murtii seeraa murtii haqaa argachuu qabaa kanneen jedhanis jiru.
ija seeraatti kan akkamitti ilaaltaati Dr. Enoch? Baay'ee waan gaariidha kun Usmaan. Karaa lamaan ilaaluu danda'u nurra jira. Egaan akkuma hundi keessan beektan kun tapha siyaasaati. Wanti Dr. Abiy ifaan gochaa jiran kun akkanatti fakkaatutti namoota kan aangoorraa kaasu kabajaadhaanis haa ta'u yookaan immoo kabajaa malees ta'u namoonni kun aangoorraa kaasuu irratti fokkasii waan godhanitti fakkaata. Karaa lama ilaalla waan kana kan jedheef tokko akka siyaasaatti biyya sana keessatti konfliktiin saayikilii tokkotu jira yookaan immoo wal dhabdeen uummataaf mootummaa gidduu uummatootaaf uummattoota gidduu saayikilii naannawaa geengoo mataa isaati qaba. Geengoo kana cabsuudhaaf haqa bifa akkamii hordofuun dura jira kan jedhu ilaaluun jira. Haqi bifa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf retributive justice kan jedhan jira, restorative justice kan jedhan jira. Kun hundumtuu kaayyoon isaanii maali? Haqa akkamii biyya tokko keessatti fiduu barbaada kan jedhu murteessuun barbaachisaadha. Kun tarsiimoodhaaf siyaasni Dr. Abiy ifaan hordofan haqa akkamii fiduu barbaadu? Haqa bifa adda addaa jira akkuma jalqaba tuquu yaale. Biyya sanaaf kan barbaachisu yeroo ammaatti restorative yookaan immoo reconciliatory justice kan jedhan yookaan immoo haqa uummanni walii dhiisee wal jaallatee deebi'ee jaalalaaf dhugaadhaan wal qixxummaadhaan biyya isaa bulchachuu haqa bifa kana hordofu yoo ta'e kun biyyas gara fuulduraatti ni tarkaanfachiisa walii galteef wal jaalala uummattoota gidduu jiru ni tarkaanfachiisa jedheen amana. Haqi bifa adda addaa immoo namni tokko yakka dalagee osoo jiru dhiifama gochuuf osoo hin ta'in namni sun seeraan itti gaafatamuu qaba. Kan akka retributive justice kan jedhan yookaan immoo revenge justice kan jedhan kuni jechuudha. So akkuma beeknu Saamoraa Yunus waggaa 27 oliif ajjecha lubbuu uummata Oromoo kan hidhaman kan du'an kan badan diinagdee saamicha diinagdee eenyuma kana yakka kontirobaandii jedhamee yakki kontirobaandii kun institutionalized ta'ee military industrial complex kan jedhan sun biyya sana keessatti haalaan hojiirra jira. Kun yakki kontirobaandii yakka diinagdee tokko. Gara biraan yakka malaammaltummaa hedduun achi keessatti gaggeeffamaa ture qaqqabaa ture. Ajjechaan uummata Oromoo irratti barattoota Oromoo irratti raawwate kun hundumtuu command responsibility yoo ilaalle command responsibility jechuun itti gaafatamummaa sirna militarii keessa kan jiru jechuudha. Sanarratti hundoofnee Saamoraa Yunus itti gaafatamummaa seeraa guutummaa qaba. Itti gaafatamummaa adaba yakkaatiin itti gaafatamuu danda'a. Kun seera adaba yakkaa biyya Itoophiyaa duwwaatu hin taane seerumtoonni addunyaa criminal law akka sadarkaa addunyaatti jiru yoo ilaalle itti gaafatamummaa guddaatu jira. Haa ta'uutii garuu yeroon ammaa uummata biyya sanaas kan fayyadu siyaasa biyya sanaas kan fayyadu kan tarkaanfachiisu namoota kana uummata duraa kaasanii fuula uummataa duraa kaasanii bakka tokkotti eegumsa gochuu kana caalaa yakka akka isaan hin dalagne. Kana wayyamoo reconciliatory justice wayyamoo namoota kana tokkichumaan walitti fuudhanii walitti qabanii mana hidhaatti naqanii mana murtiitiin akka dhimmi isaanii ilaalamu gochuutu siyaasa biyya sanaa tarkaanfachiisa kan jedhu kun filannoo yookaan immoo choizii tarsiimoo siyaasaa biyya sanaa mootummaan hordofu irratti hundaa'a jechuudha. Akkuma waliigalaatti garuu wanti nu hubachuun irra jiru kana booda namni sadarkaa hoogganummaatti qondaalummaatti dhufu raayyaa sana keessaa jechuudha. Itti gaafatamummaan isaa uummataaf ta'u lammaffaan iftoominaan namoonni kun qabeenyaa isaan qaban piikchariin isaanii yookaan immoo suuraan isaanii eenyu akka ta'e amma fakkeenyaaf kan Geetaachoo Asaffaa kan tika mootummaa itti hoogganaa kan ture nama akkamii akka inni ta'e suuraan isaa namni beeku tokko hin jiru. Kana booda garuu namoonni kun bilbilli isaanii, iimeeliin isaanii, suuraan isaanii, waajjirri isaanii, qabeenyaan isaanii, maatiin isaanii ifa ta'ee uummata Itoophiyaatiif weebsaayitii faara taa'uu danda'utu irra jira. Marsariitii adda addaa taa'uu danda'utu irra jira. Kun iftoomina. Sababa kana waan ta'eef itti gaafatamummaa haa qabatan iyyuu malee namoonni sun yeroo ammaatti uummata fuula uummataa duraa kaa'uun isaanii uummata duraa immoo ka'anii kana booda yakka biraa akka hin dalanne tifoosoo isaan kanaan dura uummatan waliin deebi'anii yakka biraa dalaguudhaaf sochii akka hin gooneef mootummaan ilaalcha addaatiin namoota kana hordofuu danda'uutu irra jira. Kun yoo ta'e itti gaafatamummaan isaanii kanaan duraa haga tokko inshuur gochuuf ni ceesisa ni deemsisa jedheen amana.
Gaariidha mee Profeesar Isqeel fi kanarratti waan dabaltoo jiraate carraa kennaa kan wajji wal qabatee jijjiirran gubbaadhaa godhamu duwwaan gahaa miti caasaan isaa hojii jijjiirame malee kan jedhanis jiru Profeesar. Gama biraatiin kan Saamoraa kaafne yeroo baay'ee namni dugda duuba taa'ee akkuma amma Dr. Henook jedhee dugda duuba taa'ee suuraan isaallee kan hin beekamne takka kan namatti gadi hin baane mootummaa sana keessatti nama ajjeesuudhaa fi nama hiisisuudhaan darara guddaa qaqqabsiisuun kan beekamu Geetaachoo Asaffaa achi ka'uun mee bu'aan qabsoo kanaaf bu'aan inni buusu akkamitti ilaalta kanuma itti dabaleeti lammata kan amma Dr. Henook jedhee namoota kana fuula namaa duraa achi siksuun mataa isaatti bu'aa qabaa sun gaariidha kan jedhu sanarrattis waan dabaltoo jiraate. Gaaffii gurguddoodha gaaffii nama ati kaaftee gaaffii murteessaadhas. Amma waa'ee itti gaafatamaa yeroo kaafnu Jeneraal Saamoraa Duwwaatu hin ta'in obbo Geetaachoo Asaffaas itti gaafatama qabu jechuudha karaa kanarratti. Maaliif nama hidhuun, nama reebuun mana hidhaa keessatti torchar gochuun kan karaan hojjetamaa ture, karaa caasaa isaan ajajaa turan sana keessaan ture jechuudha. Itti gaafatama barbaachisaadha yoomiyyuu taanaan namni waa balleesse itti gaafatameefi hedduu barbaachisa. Wanjalli biyya sana keessatti hojjetame ajjeechaan jira. Yoo karaa waraanaa ilaalle immoo waraana keessatti wanjalli hojjetamu jira kan itti nama gaafachiisu. Maaliif waraanni mataan isaayyuu seera qaba. Isa malee waan hojjetu. Garmalee namni itti dhimma bahan. Fakkeenyaaf namoota fuutee boombii irra akka isaan deeman yoo goote, boombii ittiin xaragda yoo goote nama fakkeenyaaf itti gaafatama fiduudhaaf hin danda'a. Maaliif nama itti dhimma baate. So wanjalli hojjetamu ajjeechaan kan hojjetamu akka amma waggaa 2-3 darban kana keessatti duwwaa agarre tun ta'an waggaa 27 keessatti waraanuma keessatti iyyuu ajjeechaan godhame jira. Seera waraanaatiin kan hin bolle itti gaafatama kan fiduu danda'u jira. Malaammaltummaan daangaa hin qabnetu ta'e biyya sana keessatti malaammaltummaadhaan itti gaafatamuun jira. Malaammaltummaa daangaa hin qabne jechuudhaaf hin dandeessu. Rakkoo amma biyyi sun keessa jirtu kan isheen keessaa bahuudhaaf hin dandeenye yoo yeroo qabaanne itti baanee waa'ee dinagdee kana yeroo haasofnu waan irratti dubbannu malaammaltummaan gajjallaadha hamma galgalaatti gararraadha hamma gajjallaatti walitti hidhame xinnaatu hin jedhin guddaatu hin jedhin aangoo guddaa aangoo xinnaa qabatu hin jedhin malaammaltummaan biyya sanatti hojjetame innis itti gaafatama qabaa jechuudha. Seera jal'isuudhaan kan itti gaafataman jiru. Seerri baay'ee jal'iseera. Garmalee namoonni itti murtaa'ee mana hidhaa bu'an jiru. Seera kan jal'isan jiru. Kanaaf itti gaafatama kan jennu nama ajjeesuu duwwaatu hin ta'in itti gaafatamni barbaachisaa ta'eetu jiru iyyuu bal'aadha jechuudha. Sirnuma sana buqqisuu irratti waan ilaammate yoo ta'e yoo irratti xiyyeeffate ta'e isarratti gaafa deemudhatti itti gaafatame sun dhufaa jechuudha. Gaaffiin garuu kanarratti ana caalaa Heenookitti beekaa wanti moral hazard jedhan tokko jira. Itti gaafatama jettee jara kana fuutee yoo mana murtiitti geessina jettee gaate biyyichi hin danda'ai kana danda'ee baataa yeroo ammaa kana keessatti kan jedhu gaaffii gaafachuun jira. Biyyichi danda'a jechuun immoo maalidha? Namoonni kun deeggartoota qabu. Namoonni kun naannoo tokkooti kan dhufanii namoonni miliyoonii 4-5 lakkaa'amanii kan deeggaran qabu. Mootummaan sana keessas deeggartoota qabu. Jarri kun amma gatii hojiirraati ari'amanii fi tole jedhanii warra deeman miti bara. Hojii isaaniitti deebi'uudhaaf, saamicha isaaniitti deebi'uudhaaf, aangoo isaaniitti deebi'uudhaaf dhiibbaa warra gochuudhaaf jiran jarri kun hundumti isaaniiyyuu taanaan. Kanaaf biyyichi hin danda'amoo hin danda'u kan jedhu gaaffiitu barbaachisa. Lammata immoo bulchiisichi amma jiru itti gaafatama kana gochuudhaaf hin danda'a. Tiraayibiyuunalii tokko dhaabee namoota haqa qaban, dandeettii qaban, beekumsa qaban, muuxannoo qaban biyya alaatii wajjinis immoo deeggarsa kan lafa isaan qabanitti gochuudhaaf hin danda'a kan jedhu gaaffiidha keessa lixaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti gaaffiinsa ka'uun yoo jiraate iyyuu yeroo ammaatti gochuun hin danda'amaa kan jedhu gaaffii guddaadha jechuudhaaf hin jedhe waa'ee kanarratti hin danda'amaa ho'i kan jedhu sanarratti itti yaaduutu barbaachisa. Maaliif
biyyichis danda'uunsaa warri aangoo qabanis immoo danda'anii kana hojiirra oolchuudhaaf danda'uun isaanii gaaffii guddaadha jira jechuudha. Maaliif yeroo ce'umsaa keessa jirra. Yeroo ce'umsaa kana keessatti mootummaan abbaa irree darbee mootummaa uummatatti itti gaafatama qabu ijaaruu keessatti kun gochuun yoo hin danda'ama ta'e inni gaaffii guddaa keessa jira jechuudha. Gaaffii itti aansiteeti na gaafatte obbo caasaa geeddaruudha barbaachisa malee yoo caasaan san geeddaramni kun iyyuu dhufuudhaaf hin danda'a kan jedhame isuma nama dubbataadha ture wajjin walitti qabatee jira. Mootummaan kun kan namni uummanni keenya tokko hubachuun irra jiru mootummaan kun kan inni irratti ijaarame tokkoffaa namoota wal beekan namoota naannoo tokko dhufan namoota dhaloota wal beekantu ijaara tokko. Isa kaan immoo yeroo itti dabaltu namoota bu'aa mataa isaaniitiif bu'aa dhuunfaa isaaniitiif jedhaniitiif uummata isaanii irraatiyyuu baqatanii kan itti galanidha. So waan lama irratti ijaarame jechuudha. Wal beektiirraatii fi bu'aa dhuunfaa buufachuudhaan malee biyyaaf hin tolcha jechuudhaaf kan ijaarame hin turre mootummaan kun. Inni kun egaa gararraadhaatii amma geeddaramuu jalqabe. Caasaan isaa hundumtuu geeddarameera hin geeddaramne. Ammayyuu hin geeddaramne. Caasaan isaa ammayyuu hin geeddaramne jira. Inni egaa yeroo dheeraa wanta fudhatudha. Wareegama baay'ee wanta fudhatudha. Keessumaatiyyuu immoo warri amma gara booddeetti deebi'an. Kun irratti dubbachuun waan barbaadu. Biyya sana keessa humna lamatu uumamee jira. Biyya sana keessa humni tokko kan uumamee jiru humna geeddarama barbaadudha. Sirna kanaan dura amma waa'ee isaa dubbadhe kana hiddaan buqqaasuu kan barbaadudha. Kanaaf wareegama barbaachisu baasuudhaaf kan qophaa'etu jira. Injifannoo ammammaa argame kan ammoo gara booddeetti deebisuudhaa fi iddoo duriitti deebisuudhaafis kan qabsootti jiru humnatu jira jechuudha. Humna duubatti deebistuudhaa fi humna gara fuulduraatti deemsisuudhatu wal ciigga'aa jira, wal qabee jira. Kanaaf kan mootummaan amma gochuudhaaf irra jiru isa gargar baafachuutu irra jira. Humna isa kamtu humna duubatti deebisuudhaaf deemudha. Humna isa kamtu immoo geeddaramsa kana deeggaruudhaaf duukaa deemuuf wareegama barbaachisu qabsoo kana keessatti baasuudhaaf deema jedhee humna isa geeddarama barbaadu jabeessee humna isa gara booddeetti harkisuudhaaf injifannoo amma argamte illee dachaasuudhaaf deemu sana immoo dadhabsiisaa deemudha. Kun egaa tarsiimoo mootummaa ta'uutu irra jira caasaa ilaalchisee. Ani obbo Geetaachoo Asaffaa mataa isaa irraati akka malee lafa wanti kasanarraati inni akka malee keessi isaa waan qulqullaa'e natti hin fakkaatu kana keessa waan baay'ee waan hin beeku natti hin qabu. Itti gaafatami sira dubbanne garuu caasaa kana keessa gararraadha hamma gajjallaatti hamma akka inni jiru. Biiroo sanaatiitii bahee hamma ma'akalaawii duwwaa mini mana hidhaa magaalaa adda addaa keessa jiru, naannoo adda addaa keessa jiru, godina adda addaa keessa jiru keessa kana keessatti itti gaafatama kan qabanii hedduutu jira. Itti gaafatama sana jibbuudhaa jecha ammayyuu waraana akka isaan waraanuudhaaf qophaa'anii jiran natti mul'ata Dajani. Egaa Profeesar Isqeelee mee kanuma wal qabatee wanti gaafachuu barbaadu amma fakkeenyaaf Jeneraal Saamuraa fudhannu ifatti kan mul'atan badhaasatu kennameef. Obbo Geetachoo Asaffaatis ammoo kennameefii dhiisee hin beekamu ammoo aangoo irraa kaafamuu isaaniiti. Haa ta'u malee namoonni kun seeraan kabajni taasifamee fi mootummaa saniin badhaafni kennamee fi taayitaa isaanii irraa gabbu'an. Erga kabajaan seeraan heerri murteessee fi aangoo irraa kaafamanii booda himannaan irratti dhiyaatee jarri kun seeratti dhiyaachuun carraan jiru ni jira ammaan booda. In jiraata jedheetanii gaafa akka nama jedhu humni geeddarama barbaadu sun walitti qabame filannoodhaan mo'ee mootummaan uummataa lafatti jiraatutti hin danda'ama jedheetanii yaala. Akka nani beekutti heenoo kanarratti itti dabaluudhaaf hin danda'a. Waan akkasii irratti itti gaafatama yeroo darbe hin qabu. Hin darbu yeroonsaa yoomiyyuu itti gaafachuu dandeessa. Jechuun wanjala tokko hojjettee waggaa 5 yookiis waggaa 10 keessatti yoo ittiin gaafatamu ta'ee yeroon isaa hin darbe yeroo jedhamee itti gaafatamuun dhibamu jira. Wanjala akkasii warra hojjetanii hin darbu. Dhiifama gochuus yoo barbaade uummatatu gochuutu irra jira gara fuulduraatti. Ammaaf garuu gaaffiin amma ka'u kun har'a badhaasa laattee itti laattee akkuma sila jedhe tarsiimoo isaa warra booddeetti deebisuudhaaf kaampii isaanii jajjabeessuu irraa dhiiftee kaampii isa kana jajjabeessaa yoo deemte ta'e gaafa uummanni kun biyyichis baachuudhaaf danda'e gaafa bulchiisi haaraan ijaarame sunis immoo
itti gaafatama kana mana murtoo tiribiyunalii wayii dhaabee gaafachiisuu danda'e hin danda'ama maaliif yeroon isaan darbu itti gaafatama kanarratti yeroon isaan waan darbu miti itti gaafatama inuma jiraata yeroo dheeraatti keessatti. Meegaa sanarratti yoo gabaabsee irratti dabaluudhaaf waanuma amma Profeesar Qeeltuqee waanuma sirriidha. Yakkoota ciccimoo yakkoota kanneessaa ilma namaa irratti raawwatan yookaan dhala namaa irratti raawwatan kan akka crime against humanity kan jedhaman kana kanaan wal qabatee statute of limitation wanta jedhamu jiru. Statute of limitation jechuun namni tokko mana murtiitti yakkaan isa ta'uu yookaan immoo hariiroo hawaasaa isa ta'uu wanti inni himanni itti dhiyaatu guyyaa gochi sun raawwatarraa eegalee haga waggaa muraasa keessatti yoo hin dhiyaanne mana murtiitti sana booda fudhataman argatu. Garuu yakkoota gurguddaa kan akka crime against humanity kana ilaalchisee statute of limitation hin jiraatu yookaan immoo daangaan seeraa hin jiraatu. Yoomiyyuu waggaa 50 irraa ta'uu waggaa 40 irraa ta'uu namoonni kun lubbuudhaan yoo jiraatan qorannoon yoo gaggeeffame ragaa ga'aan yoo jiraate mana murtii kamittuu himatamuu danda'u. In fact mana murtii Itoophiyaa qofatu hin taane mana murtii biyya kamittii yoo jiru namoonni kun kan badan yoo ta'e jireenya isaanii deemanii jiruuf jireenya haaraa eegalu yoo ta'e biyya biraatti deemanii itti gaafatamummaa seeraa jalaa hin ba'an. Fakkeenya siif kennaa Neezerlaand keessatti ji'a 3 dura qondaalaan beekamaan tokko bara mootummaa dargii ajaja adda addaa dabarsaa kan ture nama ajjeesaa kan ture eengadda ji'a 3 dura magaalaa Neezerlaanditti qabamee adabbiin murtii waggaa 8 itti murtaa'ee jira. Kun waggaa meeqa booda jechuudha gara waggaa 35 booda kan ta'e jechuudha. So yakkoota akka kanaa ilaalchisee daangaan seeraa hin jiru yookaan immoo statute of limitation kan jedhan hin jiraatu. Gama sanaan sodaa fi shakkiin jiraachuun irra hin jiru jechuudha. Mootummaan har'a aangoo irra jiru uummata Oromootiif yoo haqa barbaachisaa fiduu dadhabe mootummaan aangoo taanee dhufee qabatu haqa barbaachisaa fiduu hin danda'a. Amantii jedhuun qaba. Gaariidha. Mee gara Profeesaritti dabarsaa. Profeesar sila yeroo dubbattu keessatti Samooraa bakka buusuudhaa fi hojjetamaa yeroo dheeraadhaaf akka ture kun foormaalidhuma kaleessa akka taasisanidha. Sa'aaraa Mokonnin immoo akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf Samooraa bakka akka bu'uudhaa fi kan irratti hojjetamaa ture. Egaa iddoo sanaaf qophaa ture ta'e caasaan amma jiru kun iddoo fudhate idda bubbule ta'e garuu naannoo daangaa irratti Walloo Harargee Cinaaksan amma immoo gara Gujii kanarratti waraanni kun weerarri kun ittuma fufeeti jira. Kana yeroo laallu caasaan amma warra aangootti ol dhufan kun durumaan jalaan aangoo fudhatanii hojjetaa kan turan yoo ta'e walitti bu'iinsa daangaa kana ammamitti dhaabsisuudha waan fedhii qaban hin fakkaata yoo durumaanuu caasicha of harkaa qabu ta'e maaliif yeroo ammaa kana weerarri kun fajjechaan akka malee baay'ataa jira. Mee caasaa haaraa kana keessatti abdiin mul'atu jira jettee yaadda? Waa'ee kanarratti waan ani yaadu sun akka inni dhugaan ta'an hin barbaadanii waan ani tun dogoggoree wayyan jedha. Garuu weerara duwwaa miti kan amma hojjetaa kan kanaan dura Oromoo irratti godhamaa ture habal'atu malee amma lafti isin gaafattaniyyuu tokko lixa baha achiiti kibba tokko immoo mattuu irraati kan yaalamaa ture gara lixaati Walloon immoo kaaba. Kanaafi naannoo Oromiyaa daangessee dhumatiti iddoo adda addaatti tuttuqaan irra jira jechuudha. Tuttuqaa sana kan deemsisaa jiru Finfinnee kan jiru Etamaajoor Shuumii sanatu hin ta'in iddoo adda addaatti murtii godhanii kan gochaa jirantu jira jechuudha. Namoonni siyaasa keessa turan siyaasa sana keessaati aangoo dhabanii gara Maqalee fa'aa deemanii yookiis gara Bahaa keessatti hafan. Kanaan duras raayyaa biyyoolessaa sana keessa kan turan waraana sana keessatti qondaaltota gurguddaa kan turan garuu olaantummaa mootummaan sun qabu keessumaati karaa Bahaa kana keessa kontiroobaandii deemsisuudhaan hojii guddaa keessa kan turan ammayyuu iddoo sana jiru. Isaan waan kana gadhiisuudhaaf qophaa'anii jiru jedhee yaadu. Waan tokko wanti ta'e biyya sana keessatti waa'ee karaa waraanaa sana keessatti waraana itti dhimma bahee
qabsoo uummataa gadi qabuudhaa fi mootummaan wayyaanee jibbee miti harka of qabatee miti. Hamma danda'u godhe. Wanni ta'e tokko uummatatu sodaa du'aa keessaa dhume. Du'a sodaachuu dide. Du'a sodaachuu waan dadhabeefiti mootummaan egaa humna waraanaatiin qaba. Humna waraanaatiin hin qaba waan jedhu suni nama miliyoonii 40 ajjeesuudhaaf hin dandeessu. Nama keessaati nama 100 ajjeeste 200 ajjeeste isa kaan ittiin sodaachisa. Qawwee yeroo hundumaa ittiin dhukaasuudhaaf utuu hin ta'in qawwee sana baachuu keetiifiti sodaa nama keessatti uumteeti namni akka inni tasgabbaa'u goota. Kana gochuudhaaf hin dandeenye. Kana gochuudhaaf waan hin dandeenyeefitiyyuu Samoraan silaa itti dhimma bahuudhaaf hin dandeenyu isarraa bosuun nurra jira kan jedhu sadarkaa sana kan inni jedhe malee utuu qabsoo uummanni jalqabe kun kan Oromoon jalqabe kun qeerroon kun kan inni jalqabe sun humnaan gadi qabuudhaaf danda'anii turaniiti Samoraan har'a irraatii hin deemu. Akkasitti natti mul'ata. Samoraan silaa irraan deemutu bu'aa buuseera ta'eetiifi yeroo isaatu ga'eetiiti gara sooramaatti darban miti. Utuu akkas ta'eetiifi waggaa 5 waggaa 6 dura kan isaan irraa bu'an turanii Jeneraal Samoraan iyyuu. Ammas immoo taanaan itti dabarsuudhaafi naannoo xooraa Haayilochiitii lafa yookiis lafa ajaji isaanii dhufu sanarraati wanta ba'uunitiiti naannoo Cinaaksanitti naannoo Moyaaleetti Wallootti Mattuutti wanni ta'u sun eegamee hojjetama jechuudhaaf ani hin danda'u. Sababiin isaa immoo warra geeddaramee fi warra hojiirra oolchu gidduu caasaa dheeraatu jira. Achi gidduu kan ammayyuu jiru warra mootummaa isa darbe sana aangootti deebisuudhaaf sirna sana iddootti qabanii turuudhaaf dhimma dhuunfaatiin malaammaltummaadhaan kan qabamanii jiran hamma jiranitti waan kun geeddaramsa fiduudhaaf hin danda'a jedhee yaada. Sababiin isaayyuu immoo akkana nama ilaalaa jirutti warri abdiin kutannetu jira. Tokkollee abdiin kutamne geeddaramni biyyaana keessa dhufeera jedhanii. Isaan ammayyuu abjuu qabu. Abjuun isaanis immoo itti deebina. Mootummaa kanatti itti deebineetiti qabeenya sasaammannes hin dhuunfanna. Biyyattiis immoo akkuma kanaan dura jirre inni boxabboxnaa kan jedhan kan irraanfatin jiru. Warri kun itti gaafatama waan itti dhufaa jiruu fi harka kennanii keessaa galuudhaaf hin jiran. Akkas jechuun koo garuu homtuu geeddaramni dhufuudhaaf hin danda'u jedhee yaaduutu hin ta'in hojiin barbaachisu hojii gurguddaa wareegama gurguddaa baasuu kan barbaachisu ta'uudha jala muree dubbachuudhaaf hin jedhee jeequmsallee kan gochaa jiran jiru. Siyaasuma keessaati har'a waan adda addaa dubbachuudhaan biyya keessa nama tabdeessuudhaan nama keessa deemanii waan hin ta'in ta'e jechuudhaan biyya jeequ sana keessaati kan bu'aa barbaadaa jiran jiru ammayyuu taanaan naannoo adda addaatti isa weerara jenne sana duwwaatu hin ta'in naannoo adda addaatti lawlessness yookiis seeraan buluu jibbuun jira. Kun immoo dinagdeen biyya sanaa isa kanarratti hin dubbanne malee dinagdeen biyya sanaa gara lafaatti gadi caccabee waan bu'ee jiruu fi namni hundumtuu gaafa mootummaan irraati cabaa deemu waan nyaatu kan hin qabne waan humna qabuutti saammachuudhaaf jalqaba. Kanaaf weerara duwwaa miti kan biyya sana keessa jiru. Iddoo adda addaatti yakka adda addaatu ta'aa jira. Kana malees immoo jeequmsa uumuudhaa fi ololli deemaa jiru hedduudha. Kanaaf hin ta'a jedhee yeroo dhiyoo kana keessatti hundumtuu iddootti deebi'a jedhee waan hin yaadu. Dooktar Henook gama keetitti hin dhufa. Amma fakkeenyaaf gabaasa jalqaba irratti dhageessifneen magaalaa Mooyyalee irratti akka hidhattoonni naannoo Somaalee yookaan poolisoonni humna addaa naannichaa waajjira poolisii naannoo isaanii kan magaalaa Mooyyaleetti argamu irratti alaabaa naannoo bulchiinsa Somaaleetii fi kan federaalaa walakkatti gadi buusuu battalumaa Jeneraal Samoraan aangoo irraa kaafamanii jechuudha. Kun maaliif odoo loltoonni federaalaa naannoo san jiran odoo seeraaf heeraan waliigalli biyyaalessaa alaabaa gadi buusuu qabutti dhiifamee isaan jalaan alaabaa kana gadi buusuu maalirraa ka'eeti ergaan isaa duubni isaa maaltu jira jechuudha. Akkasumas ammoo mootummaan federaalaa jedhamu yeroo kanatti ammoo yoo alaabaan federaalaa hayyama isaatiin alatti qaamni hagoon tokko gadi buusoo akkamitti ilaalaa akka waliigalattoo heerrii fi seerri olaantummaan seeraatis maal fakkaata bifa kana mee gara ogummaa seeraatti yoo deebine?
Gaaffichallee hamma akka hubadhe hin beeku garuu hamma hubadhe irraa wanti dubbachuu danda'u alaabaan federaalaa naannoo mootummoota naannolee adda addaa biratti akka inni ilaalamu akka qabeenya federaalaatii fi akka qabeenya biyyoolessaati. Aangoo heeraa fi aangoo seerummaa guutummaatti kan qabu mootummaa federaalaati. Ruuliidhaa fi protookoolii alaabaa yaabsanii buusuun dambii alaabaa keessatti akkuma lafa kaa'ametti hordofamee jechuudha kan ta'u. Lafti itti alaabaan federaalaa kun buufamu yookaan yaabbifamu naannoo keessatti teeritorii federaalaatii fi raayyaa federaalaatiin yoo ta'e sun haaluma mataa isaatiin deema. Sanarraan darbee garuu kabajaan faajjii biyyoolessaa tokkoo fi kan naannoof walqixadha kan kennamuun irra jiru. Garuu asirratti kun realitii on the ground jiru wajjin faaktii guutuu qabaachuu dhiisuu danda'a. Asirratti komentii kennuudhaaf maybe Profeesar Isqeel gama kanaan itti dabaluu danda'a. Asirratti amma fakkii Profeesar Isqeel amma gama keetti deebi'uudhaaf amma kan qulqulleeffanne jiraattonni kan nutti himan waajjira poolisii naannoo bulchiinsa magaalaa Mooyyeleetti kan argamu alaabaan federaalaatii fi kan naannoo gadi bu'ee jira erga saamoraan aangoo irraa kaafame jedhamee dubbatametti jedhanii nu himan. Fakkeenyaaf ragaafis suuraallee nu erganii jiru. Suuraa irrattis kan argine akka alaabaan federaalaatis gadi bu'e. Magaalaa Mooyyelee qofa irratti bulchiinsi humna addaa naannoo Somaalee maaliif alaabaa federaalaa gadi buusuu danda'a erga saamoraan aangoo gadhiise battaluma sanitti kana kan gaafachaa jiru. Isa dhagaa kan amma gaaffii fidaa jiru laannan silas walitti qabsiisee himaa jiru headquartersiidhaati geeddaramni waan ta'eefi caasaa waraanaa sana hundumaa keessatti geeddaramni ta'eera jechuudhaaf danda'amu hamma tokko gara tokko. Naannoo Somaaleetii kan dhufu garuu waan nuyi beeknu jira amma irraatti naannoo Somaalee sana keessatti Jeneraal Samoraadhaa fi Jeneraal Samoraadhaa wajjin kan hojjetaa turan Jeneraal Gabredella, Jeneraal Yohannis Jeneraal baay'een naannoo sana keessaatiiti kan isaan qabanii qabeenya guddaadha qabu itti fufiisa akka qabaatuufis immoo yeroo baay'eedhaaf hojjetaa akka turan beekna. Kana gochuudhaaf immoo kan isaan ittiin dhimma bahan meeshaan isaan lafa kaa'atanii liyyuu poolisii naannoo Somaalee keessaati akka ta'e hamma har'aattuu beekna ture. Akka tamma jettu akka jiraatonnis immoo himan waajjira poolisii magaalaa Mooyaalee keessaatiiti Jeneraal Samoraan gadi bu'uusa gaafa dhagahanii alaabaa sana gadi buusan taanaan ergaa jiru jechuudha. Ergaan isaan ergaa jiran kun immoo nuyi kan ajajamnu Jeneraal Samoraadhaan malee jeneraala gara biraa yoo nutti fiddanii ajajamuudhaaf hin jirru jechuudha. Kan jedhu ergaa akkasiis erguudhaaf hin ta'a. Akkas jechuu koo miti akkas ta'uudhaaf hin danda'a. Garuu waan beennu hamma har'aatti waan ta'aa ture irratti kan beennu Abdii Illeetii fi Jeneraal Samoraan walqunnamtii cimaa akka isaan qaban beekna. Walqunnamtii cimaa qabaachuu miti walitti dhufeenyaa fi qabeenya waliinii akka isaan qaban sirriitti beekna. Jeneraal Samoraan waajjira waraana biyyoolessaa keessaati haa bahu malee neetworkiin isaa caccabee baheeraa namichi kun har'aa jalqabee humna tokkotiin qabu jechuudhaaf hin dandeenyu. Tarii waan atamma jetteyyuu humna sana bakkeedha akka inni qabu agarsiisuudhaa fi ta'uudhaaf hin danda'a. Walumaa galatti garuu akkuma sila jala muree dubbadhee weerarri kun dhaabbachuudhaaf hin deemu hamma waan geeddarama ta'aa jiru kana. Geeddarama amma ta'aa jiru kana kan hin jaallanne hamma isaan abjootaa jiranitti weerarri hafuuf hin jedhu. Innan sila siin jedhe isa namni iddoo iddootti qalamu. Iddoo iddoo darbee immoo uummanni mataan waajjira bulchiisa sadarkaa aanaatti irraati namoota ari'ee kan ofiisaatii filatte itti dabarsuunsaa iddoo adda addaatti akka inni ta'aa jiru hin beekna. Ololli biyya sana keessa guutee akka jiru geejjibi akka inni dhaabatee jiru amma naannoo Booranaatiiti geejjibi akka dhaabatee jiru hin beekna. Kanaafi waan ta'aa jiru kana geeddarama Finfinneedhaati ta'aa jiru kana boodatti hambisuudhaa fi kan bu'aan isaanii jalaa tuqame kan aangoo siyaasaa dhaban kuni ammallee waraana bananii itti deemuudhaaf adeemaa jiru malee tole jedhanii salaamtaa kennanii bahaan jiranii kanuma agarsiisaa jedheetanii yaada Usmaan. Galatuma Profeesar Isqeel. Dajane waan biraa maalitti gaafattu waan qabdu jira wanni gaafattu. Gaariidha mee Usmaan Profeesar Isqeelis Dr. Henookis yaadatti kennan jedhee gaaffiin qabu tokko jira.
Kunis maalinni akkuma amma haasaa jirrutti abdii ilee yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kana waraana banuuf olii akka taate jira. Iddoo adda addaattis immoo banaa jira. Gama kanaan Tigray online kan jedhamu kanuma TPLF kan ta'e nama federaalatti mootummaa federaalatti sistemii federaalatti nama amanu jedhanii ammallee leellisaati jiru. Innis garasi waraana kaasuudhaa fi haala adda addaa cinaaksan kan inni rukutaa jiru keessa akka fakkeenya ta'uu danda'a. Gara biraatiin immoo caasaan gara gadii jiru aanaalee iddoo adda addaa keessa jiranii keessattuu kan nageenyaa ammallee quunnamtiin isaanii warruma aangoo warra gallakkise kana harka faana akka jirudha kan himamaati jiru. Kana wajjin wal qabatee immoo jarri kun aangoo irraa bu'uun akka kana duras kaafnee turre kan akka Siyyum Masfin, Dabratsiyoon Geetaachoo Asaffaa, Tigraay immoo dhaadachuun Maqaleedhaa dhaadachuun jarri kuni gara tokkoon humna isaanii gara Tigraayitti sassaabbatanii achi kaawuntar attaakii yookiin achi humna isaanii sassaabbatanii as deebi'uuf kan jedhu gama biraatiin abdii ilee fi caasaa daka aanarra jiru daka jirutti fayyadamanii humna isaanii cimsatanii as deebi'uuf kan jedhu sodaan shakkiin akkasiis jira. Mee kanarratti maal jettu Henook irraa jalqabu? Baay'ee galatoomii Dajanee kun baay'ee qabxii barbaachisaa fi kan uummanni keenya hordofuu qabu natti fakkaata. Kana booda qondaaltonni waggaa hedduudhaaf aangoo qabatan kan birrii horatan qabeenya horatan kan akka Jeneraal Faamoo Raafaa kun aangoo irra hin jiran amma. Aangoo irra iyyuu hadhabaman malee sirnaaf caasaa informaalii ta'e kan isaan hundeeffatan ammayyuu lafarra jira hojjechaa jira. Kana booda lola adda addaa yeroo adda addaatti daangaa irratti arguun yerootti arguu dandeenya kana booda. Raayyaa biyyoolessaatiin qofa osoo hin taane namoonni kun private army yookaan immoo dhuunfaatti raayyaa mataa isaanii hundeessuu namoota danda'ani. Qabus immoo hundeessanii lafaas qabu. So kana booda official power waan hin qabneef yookaan immoo aangoo qondaalummaa kanaan dura aangoo irratti turan aangoo sana waan hin qabneef reputation kanaan dura hundeessan irratti hundaa'anii private resource qaban irratti hundaa'anii abdii ilee kana booda kan kanaan dura caalaa gargaaruu danda'u. Abdii ilee compliment godhanii lola adda addaa daangaa irratti Oromiyaa irratti banuu danda'u. Sababa lamaaf banu. Sababni tokkoffaa mootummaa riformii gaggeessuuf carraaqii gochaa jiru kana diilegitimize gochuu mootummaan kun akka biyya bulchuu hin dandeenye kaappaasitii kan qabne argisiisu. Mootummaa bara isaanii malee mootummaan bara kanaa mootummaan Dr. Abiy fa'aa akka gatii hin qabne agarsiisuu barbaadu tokko. Lammaffaa namoonni kun qabeenya biiliyeenaan horataniiru. Qabeenya biiliyeenaan horatan kana akkaataa isaan itti protect gochuu danda'an eeggachuu danda'an mana murtiitiin eeggachuu hin danda'an. Malaammaltummaadhaa fi hannaan horatan waan ta'eef meeshaa isaaniitiin protect godhachuu eeggachuu danda'u irra jira. Maaliif kana booda aangoo hin qabanii namni aangoo hin qabne qabeenya isaa eeggachuu hin danda'u, birrii hatuu hin danda'u, qabeenyas qabaachuu hin danda'u. Kana booda private army yookaan immoo private military mataa isaanii haala informaal ta'een caasaa kanaan dura hundeessan irratti hundaa'anii abdii ilee akka isaan gargaaruu danda'an. Abdii ilee immoo sana booda gargaarsa isaan bira argatuun uummata Oromoo deebi'ee waraanuu akka danda'u expect gochuun irra jira. Indaa'uun kana booda lolli uummata Oromootii fi liyyuu poolisii gidduutti gaggeeffamaa ture kan kanaan duraa caalaa gaggeeffamuu danda'a amma. Namoonni kun carraa haga dhumaatti risoorsii qaban exhaust gochuu namoota barbaadanii fi namoota danda'anidha. Kana lammaffaan military branchiin gara noorzii kan jiru yookaan immoo gara Tigraay jiru hagam mootummaan kun hagam beeka kan jedhu kun baay'ee barbaachisaadha. Bara lola Eertiraatiif jecha isteeshinii haaraa fi zoonii haaraan gara naannoo Tigraay keessatti babbanamaniiru. Sun hagam administreeshiniin Abiyyi kun kontiroolii hagam qaba jara sana irratti. Military personeelii naannoo Tigraay jiran irratti Abiyyi faan hammam difratii qabu yookaan immoo hammam kontiroolii qabu kan jedhu kun gaaffiidha. Sababa kanaaf military resource naannoo Tigraay jiru directly gara Somaaleetti geessuu akka isaan danda'an expect gochuu danda'u nurra jira. Lolli kan kanaan dura caalaa ajjechaaf du'aan uummata Oromootti akka qaqqabu expect gochuu danda'u nurra jira. Gaaffii inni cimaan Dr. Abiyyi fi gareensaa aangoo siyaasaa waan of qabaniif resource mootummaa yookaan immoo leecalloo mootummaa waan of qabaniif
uummata kana protect gochuudhaaf ganamaa galgala taa'anii eegaa hin buluu gaaffii jedhu kun baay'ee barbaachisaadha. Of course Dr. Abiy jijjiirama dhufaa jiru kana keessatti hoogganaa akka jiru adda dureedhaan hoogganaa akka jiru kan nama jajjabeessuuf kan nama gammachiisudha. Jijjiirama gaariif abdii qabeessa kun gaaffii hin qabu. Deep state kan nuyi jennee kanaan dura kan nuyi iyyaa baane militariidhaa fi intelligence haalaan jijjiiraa jiraachuusaa agarsiiseera. Garuu namoonni aangoo irraa kaafaman kun aasaaf risoorsii mataa isaanii guddaa qabu waan ta'eef birrii biiliyoona hedduu qabu mootummaa caalaa birrii namoota qaban waan ta'eef risoorsii isaan mobilaayizii godhanii ittiin deebi'anii uummata lolan mootummaa lolan abdii ilee ittiin impaawarii godhan kana dhaabsisuudhaaf Dr. Abiy kutannoo qabaa tokko dandeettii siyaasaa fi risoorsii ga'aa qabaayi lama gaaffiin kun deebi'uu danda'u turre jira. Sadaffaa irratti qophiidhaa mootummaan namoota kana adaba tokko malee aangoo irraa kaasa. Kabajaadhaan kaasa. Honorable discharge kan jedhanidha. Honorable discharge kabajaadhaan aangoo irraa kaasa. Namoonni kun deebi'anii yoo dhufanii revenge gochuu barbaadan mootummaan immoo risoorsii mana murtiif risoorsii mootummaa qabu irratti hundaa'ee namoota kana gara criminal processiitti fiduu danda'a kan jedhu kun shakkii guddaan qaba Dr. Abiy irraa maaliif haga kana daffaruu nama danda'uu fi nama barbaadu natti hin fakkaatu. Akkuma silas qeel jedhe namoonni kun namoota salphoo miti namoota ciccimoodha. Biyyattiin baachuu dandeessi. Yoo isaan deebi'anii revenge yoo godhan General Samora Faan mootummaan cal jedhee taa'ee ilaalamoo uummata abdii ilee gargaaranii yoo isaan uummata ajjeesan mootummaan cal jedhee ilaalamoo namoota kana haalaaf sirnaan qoratee gara mana murtiif gara seeraatti fiduu kutannoo qabaa'ee qophaa'aadha mootummaan kan jedhu kun hundi keenya walii kan hordofnu ta'a jechuudha. Profeesar Isqeel ittuma dabaltanii waan amma Dr. Henok jedhe irratti fakkeenyaaf wanti kaafnu tokkotu jira. Fakkeenyaaf naannoo bulchiinsa Tigraayitti aanaa Roobii jedhamutti akka guyyaa kaleessaaf dheengaddaa hiriirri ta'e arginee jirra. Fakkeenyaaf kanarratti dhaadannooleen barreeffama isaanii irraa argine akka jedhutti TPLF ergamtuu wayyaaneeti jechoota kanan fudhannuu kan jedhutu barreeffamoonni tokko tokko jira. Maaliif jechuudha waa'ee dhimma baadiymeetiinis wal qabateeti. Gama biraatiin ammoo shakkiin jiru tokko tokko amma akka Dr. Henok kaasetti namoonni akka Sayyuu Masfiin, Sibaat Naggaa namoonni hedduun maqalee irratti dheengadda wal ga'anii akka tuttuqqaa biraa barbaadan gara onlaayinii sabaa himaalee isaaniitiin akka darbetu mul'ata. Ammas olaantummaa kaleessaa deebisuudhaaf akka namoota gara xiiqitti seensisan bariisaa sanitti ammoo aanaa Roobii bulchiinsa naannoo Tigraayitti kan mormii kun ta'e. Egaa kun haalli biyyattii garamitti deemaa kanarratti ammoo bulchiinsi Dr. Abiy maal gochuu qabaa maaltu irraa eegama akka waliigalaatti? Waan atamma dubbatte waan naannoo Tigraayitti ta'aa jiru gar lamattidha kan inni ilaalamuun irra jiru. Yoo akkam ta'e iyyuu Tigraay kophaatti baatee yookiis Eertiraatti dabalamtee mataa dandeessee jiraatti kan jedhu waan fagoodha. Sababii kanaatii fi olaantummaa ammammaatti qondaaltoti isaanii qaban sana hambisuudhaa fi naannoo sana galagalchanii kaasuudhaa fi uummata kan biraa sossodaachisuudhaa fi yoo danda'an immoo mootummaatti deebi'uudhaaf karaadhuma paartii amma jiru keessaan yoo itti deebi'anii hin yaalu ta'a. Gar tokkoon immoo kan waa'ee Eertiraa irratti Eertiraan maaliifti lafa dhabde sana fudhattee kan jedhanii sosocho'aa jiranis jiru. An akka nama tokkotti biyya sana keessatti naannoo Oromiyaatti keessumaatiiti akka kanaan dura Hiwaat akka kanaan dura yookiis OPDOtti meeshaa bahee yookiis dhaaba kan biraa dhaabbatee Oromiyaa deebi'ee bulcha kan jedhu hin danda'amu hin jedhan. Oromiyaa deebi'ee nama bulchuudhaaf danda'u hin jiru. Sababii kanaaf naannoo sanatti dhaadannoo meeqayyuu haa godhanii garuu sirni Hiwaatiin kanaan dura ijaarratee Oromiyaa OPDOdhaan naannoo Amaaraa Be'adeeniin naannoo Kibbaa Dahideeniin iddoo kan biraa immoo paartii warra isaan jalatti galuudhaan hiriiruudhaan galanitti sirna sanatu deebi'ee biyya tasgabbeessee bulchiisa haaraatu ijaaramee bula kan jedhu hin danda'amu jedheetanii yaala. Garuu isa caccabe kanarraatiiti sirna caccabe kanarraatiiti sirna haaraatti utuu hin cahin biyyi tasgabbaahuudhaaf hin danda'an jedhu. Hamma asii baanee gama sanatti ceenutti garuu karaan fagoo waan taateefi gidduu sanatti kan hamma har'aatti aangoorra turan
aangoo sanattis dhimma bahanii bu'aa gurguddaa argatantu jira. Ishee kanan gadi fageessee dubbachuu barbaada waa'ee kanarratti. Warri qabeenya horatan jeneraalota dabalate ergii Eertiraarraa deebi'aniitiiti jeneraalonni kunii wareegama baay'ee waan baasanii fi kennaan kennamuuf jedhanii lafa kennuufiidhaan isaan mana irratti ijaarrachuudhaan raayyaa biyyoolessaa keessa turuurra jeneraala ta'anii jeneraala gurguddaa ta'uurra keessaa bahanii qabeenya horachuun nu wayya jedhanii kan yaa'anii akkuma sila dubbadhe Finfinnee keessa guutanii jiru. Magaalaa Oromiyaa keessaa ta'u magaalaa naannoo Amaaraa keessa qabeenya kan qaban isaanii kan jiru. Qabeenyi isaan horatan immoo qabeenya karaa ifart haa ta'u waan ofii isaaniitiin dhuunfaadhaan ijaarratan haa ta'u qabeenyi isaan horatan qabeenya daangaa hin qabu qabeenya guddaadha. Baay'een isaa garuu birriidhaan qabeenyi isaan sun qabanii birriidhaan kan ta'edha. Sababii kanaatii fi amma kan isaan hojjetaa jiran naannatti mul'atu mootummaadha deebisneeti tasgabbeessineeti deebisneeti itti galla jedhanii utuu hin ta'in warri hamma ammaatti mootummaa kana keessatti aangoo qabaniin dhimma itti ba'anii horii kana hin jedhamne daangaa hin qabne biliyooniidhaan lakkaa'amu kan guurratan kanatu birrii sana yeroo amma baafatanitti yeroodhati bitataadha jiru. Birrii sana amma yoo akka dhagahaa jirrutti qarshii 50 illee jijjiiraadha jiru jedhan. Doolarii tokko qarshii 50 illee jijjiiraadha jiru jedhan. Maaliif akka sanatti jijjiiranii yaasuudhaaf tola. Karaan isaan immoo gara hundumaa birrii hamma kana doolaratti gedderanii biyya bakkeettis dabarfatanii yoo danda'ame immoo baatanii yookaan isaan dabarsanii karaa bahaati. Sababii kanaatiif itti caala karaa cinaaksanitti. Wanni ta'aa jiru kan duguggaan sabaa naannoo sanatti deemuudhaaf deemu jeeqamii weerarri kan inni irratti ijaaramaa jiru karaan sun akka hin banamne. Waa tokko fakkeenya kennuu barbaada. Bara 2004 jalqabee bara 2013 hamma ga'utti karaa dhoksaadhaan birriin doolariidhaan kan biyya sana keessaatii ba'ee biliyoonii 2.6 kun 2004tti duwwaa tuqaa 4 ture 400,000 jechuudha. 2010tti biliyoonii 5.6 biyya sana keessaatiidha. Waggaadhaanii averajiidhaanii biliyoonii 3 biyya sana keessaatii baha ture waggaa kana keessatti. Inni kun immoo gargaarsa biyyaatiin jedhamee bakkeedha kan dhufu si'a 11 caala. Amma Itoophiyaan biliyoonii 47 irra jira liqiin. Biliyoonii 26 kan baafatan immoo waggaa 10 keessatti biliyoonii 26 immoo dhoksaadhaan baafatan. Amma kan ta'aa jiru kana dhagaa. Hammatti birrii sana baafatanii waliin gaatanii isaan keessaa baqatanitti yeroo bitachuudhaaf jecha waraana kaasu, weerara kaasu, jeequmsa uumu, hidhattoota dhuunfaa amma Henook dubbatu sana hidhattoota dhuunfaatiiniti karaa sana banataniiti qabatanii jiru. Hammasitti keessaa yaasatanii firoota isaanii baafatanii horii hamma ga'u biyya alaatti ari'atanii deemuudhaaf deemu malee sirna sakaleessaa deebisna kan jedhu gochuudhaaf waan danda'an natti hin fakkaatu. Kanarratti maallaan jette dhumarratti gaafeeti na gaafatte Dr. Abiyyii fi OPDO'n maal gochuutu irra jira kan jette irratti waan tokko jechuudhaan barbaada. Biyya sana keessa amma isaanis yoo beekan kana dhaga'u biyya sana keessa humni siyaasaa iddoo lamatti hiramee jira. Humni siyaasaa kun iddoo lamatti kan hiramee jiru tokko ce'umsa kan barbaadudha. Kanarratti immoo obbo Lammaa Magarsaas kaleessaa jijjiirama duwwaatuun ta'ini ce'umsadha kan nu barbaachisu jedhanii dubbataniiru. Gaariidha. Ce'umsa kan nu barbaachisu gara dimokiraatiitti ce'uudha kan barbaachisu. Achi ga'uudhaaf garuu wareegama baay'ee kan nu baasisuudhaaf jiran ummata Oromoo ta'u, ummata Amaaraa ta'u, ummata Itoophiyaa sana wareegama baay'ee baasisuudhaaf kan deemanii humnootni amma nuyi dubbanne halkanii guyyaadha hojjetaadha jiru. Sababii kanaatii fi kan amma gochuun nurra Dr. Abiy gochuun nurra jiru humnoota jijjiirama barbaadan, ce'umsa sana fiduudhaaf barbaadan humnoota sana yoo danda'an walitti fidu, humnoota sana jabeessu. Yoo kana asii immoo humnoota warra gara booddeetti harkisuudhaaf adeeman kana humnooti sun akka hin jabaannee fi sababii kennuuf irraatii of eeggachuu. Yoo kun ta'e yoo caasaa isaanii jabeeffatanii qulqulleeffatanii hamma aanaatti ga'anii filannoodhaan nu gahuudhaaf danda'u. Wanni kun garuu waan amma ammaatti dubbataa turre itti gaafatama fiduudhaaf, demokiraasii itti cehuudhaaf kan inni danda'amu filannoon ta'utu irra jira. Ummanni
Oromoos uummanni Itoophiyaas filannoo mataasaa godhatee mootummaa ofiisaatii ijaarratee yoo amma warra mootummaarra jiran yoo ta'e immoo maandeetii haaraa kennuufiin hedduu barbaachisaadha. Kanaaf ashaaxira wayii tokko hojjechuun ashaaxira siyaasaa tokko hojjechuudhaan kan ofii duwwaa gargaaruudhaan ta'uudhaaf hin danda'u. Kan barbaachisu tokkummaa uummataa kan jedhamu kuni tokkummaa jijjiirama kana ce'umsatti geessuudhaaf danda'an humnoota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa gar tokkotti yoo gore malee ta'uudhaaf hin danda'amu. Darbuudhaaf hin danda'amu. Ce'uudhaaf hin danda'amu. Kan isaan gochuun irra jiru kanadha. Humnoota warra booddeetti hambistuudhaaf deeman injifannoo amma argame humnoota sana gara booddeetti deebisuu kan jedhan isaaniin waan gargaaru hojjechuu dhiisuu, isaaniin dadhabsiisuu, humnoota geeddarama fiduudhaaf jedhan sana immoo walitti qabu, isaan jalatti mini hamma filannootti deemtutti walitti qabu. Yoo kana ta'e duwwaadhatiti uummata kanaafis waa buusuudhaaf danda'ama. Nus uummata kanaaf hojjennaa jedhan warri aangoorra jiran. Uummata kanaaf hojjettu yoo taatanii uummata kana kan gargaaran hundumaa walitti qabuudha. Akkas jechuun immoo afaan tokko dubbanna jechuun miti akkam balommaan jedhu ilaalcha adda addaa qabaachuun nima danda'a. Garuu humnoota boodatti hambisuudhaaf jedhan kana humnoota qabsoo Oromoo kana irratti injifannoon argate illee irraa saamuudhaaf adeeman qophaa'anii hiriiranii jiran kana isaaniin bittimsinee isa kana jabeessuudhaa fi humnoota geeddarama fiduudhaaf deemaa turan sana hundumaa walitti fiduudhaaf jajjabeessuun murteessaadha jedheetanii yaadan karaa kan koo. Gaarii dhagaa Usmaan amma yeroon keenyas deemaa jira gara biraatiin immoo kanatti qophiin xiinxalaa kan Dammaqaa Nagaasatiinis qophaa'u dhiyaatu amma dabaree eeggataa jira kanaaf kan kana sumarrattoo gabaabsine gaariidha. Yeroo hiriira Tigraay keessatti adeemsifamee dubbate Usmaanii TPLF ergamtuu TPLF jedhee akkasitoo hin taane TPLF ergamtuu OPDO jedhanii barreeffamee kan jedhudha akkas sirreesse jedhani sirreesse gama biraatiin immoo namoonni waa'ee teeknikaa keessattuu Photoshop kana beekanii barreeffamni suni kan Photoshopidha ta'ellee kan jedhan jiru sana gara fuulduraatti addaan kan baafatamu ta'a. Egaa Usmaanii qophii keenya har'aa kanumaan raawwanne gaarii natti fakkaata. Dr. Henook Gabbisaas waan keessaa bahee natti fakkaata. Egaa Profeesar Isqeel Gabbisaa hanga dhumaatti nu wajjin waan turteef hedduu galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya qophii har'aa oolmaa Oromiyaatti hirkachuudhaan haala yeroo biyyattii irratti marii goonee fi oduulee Oromiyaa adda addaa irraa walitti qabnee kan ittiin isinii dhiyeessine qophiin har'aa kanumaan raawwata. Amma ammaatti kan isin wajjin turre ani Dajanee Guutamaa gama biraatiin immoo waa'illee kiyya Usmaan Akkumeeti gama teeknikaatiin Fara'aan Abdul Salaam ture gama kiyyaan nagaan turaan jedha yeroo biraa walitti deebina nagaan.